Akkam jirtu daawwattoota Gaaddisa Raabadoorii sagantaa Akkam jirtu daawwattoota Gaaddisa Raabadoorii sagantaa keenya har'aa keessatti koraa Atlaantaa Joorjiyaa saadaasa 11-13tti ta'e irratti xiyyeeffannee mari'achuuf hirmaattota lama qabannee dhiyaannee jirra. Hirmaatan keenya tokko haaraa obbo Fiixaa Mootiiti jedhama. Kabiraa akkuma beektan Ittaanaa Habtiti, anis Birhaanuu Leenjisooti. Egaa marii koraa Atlaantaa irratti ta'e irratti gadi fageennan godhuuf jirra. Amma dhumatti nu wajjin turaa jenna. Gulaalan sagantaa keenyaa Faraan Abdul Salaamis nu waliin jira. Amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turaa. Gaafiis yoo qabaattan karaa Feesbuukaa kallattiin dhiyeessuu ni dandeettu. Amma dandeenyetti isas ilaalatii mari'achuuf yaalla. Hirmaattota sagantaa Gaaddisa Raabadoorii baga nagaan dhuftanii. Baga nagaan nu eeddan. Baga nagaan nu eeddan. Tole gamee gaafii baay'eetu jira har'a. Gaafiin anuu mataa keessaa gaafii baay'ee tokko qaba. Namni baay'een gaafii qaba. Kora kanarraa waan baay'ee eegaa jira uummanni Oromoo akkasumas uummanni bira. Kanaafuu keessayyuu miidiyaa hawaasaa kanarratti waan bal'aatu deemaa jira. Isallee takka takkaan yeroon nu eeyyamne keessa gadi gallee kaasuuf yaalla. Mee gaafiidhaan jalqaba kaa. Gaafiin inni duraa korri Atlaantaa maal ture? Mee seenaa Oromoo keessatti kora Atlaantaa kana akkamitti ibsitu? Ittaan asirraa jalqaba. Haa ta'u, galatoomi bire. Egaa korri Atlaantaa akkuma hundi keenya beennu yeroo dheeraadhaaf beeksisamaa wanta ture. Namni hundumtuu dharraatii guddaadhaan wanta eeggachaa ture. Amma gaa yeroon isaa geenyaanii guyyaa 3 irratti yaa'iin taasifamee amma raawwatee gaafa 13 xumuramee kan ittiin namni addaan galetu jira milkii guddaadhaan. Isa kana gaafa waa'ee adeemsa ijaarama saba Oromoo akkasumas immoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti achi deebifnee gaafa ilaallu iddoo inni qabaatu baay'ee iddoo guddaadha jedheetanii amanaani. Iddoo guddaa qabaata jedhee wanti namanuuf inni tokkoffaa Oromoon waa'ee kora taa'uu kana erguma siyaasa bara ammayyaa kana seeneeti kan inni milkaa'inaan kora godhate yeroo muraasa qofadha. Ergasa yeroo Oromoon gaafa Afrikaa keessatti olaantummaa yeroo qabu jaarraa 16-17 irraa kan hafe olaantummaadhaan yeroo itti qeesaa bulfachaa ture hamma diinni dhufee irra aanutti yeroo sanarraa kan hafe erga waa'een sochii siyaasa saba Oromoo inni bara ammayyaa kun keessumattuu 60moota keessaa ka'ee sochiin jiru kun erga jalqabameeti kora godhachuu kan danda'e sabni Oromoo karaa qaama bakka isa bu'uutiin baay'ee yeroo muraasadha. Kun immoo wanti inni ta'eef akkuma beekamu gaafa Afrikaa keessa rakkinni jiru hundumtuu mooraa qabsoo Oromoo yeroo inni itti caccabsee miidhetu jira. Yeroo baay'ee yennaa ilaalle amma fakkeenyaaf yeroo addi bilisummaa dhalatee kaampii isaa banatee sochii isaa jalqabu kora waammachuun baay'ee rakkina guddaa tokko ture. Sababiin isaa battaluma sochiin akkasii jalqabametti lolli Itoophiyaa fi kan Sumaalee jalqabame. Lolli gaafa Afrikaa keessatti godhamu hundumti isaayyuu Oromoon akka inni kora hin godhanne rakkina baay'ee itti uumaa dhaba'ee isa kanarratti Oromoon kora godhateera yennaa jenne baay'ee muraasadha. Ituu Finfinnee hin galiniin duratti bilisummaa kora muraasa godhateera. Inni kun wanta beekamaadha. Garuu erga Finfinnee galamee booddee immoo korri godhame tokko tureera. Isaa asitti erga keessumatti iyyuu Oromoon biyya isaa keessatti bakka bu'iinsa dhabee mootummaa wayyaanee dhufee aangoo qabateetii booddee kora milkaa'aadha jedhee sabi Oromoo tokkollee wanti inni godhate jira jedhee ani hin amanu.
Kanaafi kana keessatti gaafa kora kana ilaallu korri kun baay'ee milkii guddaadhaan kan godhamedha. Isa biyya keessatti duwwaatu hin ta'in biyya alaatti mataasaa gaafa ilaallu korri Oromoon milkaa'inaan godhate akka sabaatti jechuu kooti. Akka paartii siyaasaatti tun ta'in akka sabaatti amma waa'ee sabaa haasa'aa jirra waan ta'eef baay'ee haala rakkisaa keessa yeroo itti darbineetu jira. Walgahii dhumtii kan akka sabaatti dhiisaatii walgahii dhumtii hawaasaa iddoo tokko tokkotti waamamullee yeroo baay'ee rakkinni garaagaraa yeroo irratti dhalatu argina. Kunumti mataansaa nama keenya keessatti yaada bayeessa waan hin uumnee fi yeroo baay'ee yoo walgeenyas hin milkoofnu yaadi jedhu mataansaa haala itti nama keessa buleetu jira yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Kanaafi kana keessa keenye haala amma akkasii kana keessa keenye deebi'ee dhalachuu qabsoo Oromoo yookaan immoo Oromoo Protestii isa erga dhalatee kunoo waggaa tokkoffaansaa amma dheengadda kabajame kana keessatti gaafa ilaallu korri kun baay'ee kora milkaa'aadha. Milkaa'inni isaa gaa maalii isa jedhu booddee itti deebinee ilaaluu dandeenya. An akkasitti ilaalas jechuu kooti bire. Tole galatume tana dhuguma karaa adda addaa milkaa'uu kora kanaa namni baay'een ibsaatii jira. Seenaadhaanis wal qabsiistee akkuma kaaste waan baramaa miti uummata Oromoo biratti waan akkanaa. Mee gara obbo Fiixaa Mootiitti deebi'a. Obbo Fiixaa akkamitti ilaaltaa too? Dr. Biree galatoome ani umrii kiyyatti kora guguddaan ani jatiyyaan arge kun hedduu na gammachiisee ka'amma obbo Ittaanaan jedhanis yeroo gullallee sana yeroo tokko ni yaadadha dheeratti walitti dhufanii turanii baadiyyaa Oromiyaa hunduma keessaa kaanis miilaan deemee kaanis fardaan deemee bakka jaalladhii gammadaadhaa haasawa hin irraanfatamne itti godhetti yoo yaadattani koloneel Alamuu Qixxeessaa afaan haasawa itti godhani lafa fagoo irraa lafa hedduu irraa dhaqanii anilleen hin dhaqa jedhee kadhadhee farda duubaan huddeelamuudhaaf kadhadhee na didanii ni yaadadha turtuudha. Akkasumas yeroo gullalleedhaa galma abaa'oo keessattis akkuma kana walga'iin guguddaa waamamee dirree kubbaa keessatti akkasumas yoo yaadattanii assembilii guddaa jaalgalaasaa Dilboo Shaggar Square irratti godhan yoo yaadattanii seenaa keessatti ni yaadatamu bakka Oromoon yeroo hedduu lafa akkasiitti fardaan bahee eessarraa bu'ee bahee bakka fagoorraa dhaqee hirmaachuu ture kanu yaadannu jechuudha. Ka biraa immoo akkuma isin beektan yaa'ileen adda addaa fakkeenyaaf gumii gaayyoo assembilii ka'amma fakkeenyaaf Boorana keessatti godhamu Ardaa Jilaa jedhanii akkuma kana walga'iilee odaalee adda addaa jalatti akkuma isin beektan odaalee 5 jalatti Oromoon walitti dhufanii ni godhatanii haa ta'u akka sadarkaa biyya alaatti magaalaa seena qabeettii Atlaantaa keessatti ka'amma guyyaa kaleessaa xumurre kuni heddumina namaatiin haa ta'u hirmaannaadhaan haa ta'u dirra lafaa kanarraa bakka hedduurraa namni hirmaachuudhaanii dameelee hawaasa keenyaa hundumaa kan ammatee daa'imni ji'a 3 hamma jardara ganna 30 daa'ima ji'a 8 irraa hamma maanguddoo waggaa 80 daa'ima ji'a 9 irraa hamma maanguddoo waggaa 90 warraan ija kiyyaan achitti argee kaniin ragaa ba'u warra akka Haji Qaasim Rooroo Sandeegoo irraa dhufanii hirmaatan maanguddoolee akkasii kana gaafa arginu akkuma isin beektan Ameerikaa kan keessa deemuun tireenima tokkoyyuu qabattee achi keessa deemuun hagam akka nama joonjessuun beektanii bu'aa bahii kan hunduma godhanii maanguddoonni keenya biyya Awurooppaa irraa akka dhufan hedduu yeroo kana laallu an gara kiyyaan hedduun gammadee akkan abdii horuu natti godhee so kora guddaa bara kana yeroo hedduu koroota kawaamamu kanuma siyaasaati kanuma dhaabbilee siyaasaatti waamamaa dhuma waggaa irratti yookiin ayyaana waggaa ta'e tokko sababsachuudhaan waamama malee kan namoonni yaada adda addaallee qaban Oromoonni yaada adda addaa qaban Oromoonni umrii adda addaa keessatti hirmaatan ija kiyyaan kan hin arge kora dhaabaallee hedduu keessatti hirmaadhee jira garuu inni kuni karaa hedduun dhugumatti kora milkaa'aa ture kora bareedaa ture. Isayyuumoo akkuma isin hundumtuu yaadattanitti limited ka ta'e namni hirmaatulleen galmi hin ga'u jechuudhaan namni dhufee achitti akka waliin rakkisne jechuudhaan hoogganoota hawaasaa keessaa nama 2 maximum ka gaafatame warra hawaasaan deeman irraa namoonni baay'een karaa dhuunfaatiinis apply godhanii kan
galmi hin ga'uudhaaf dursanii reserve waan hin godhinii fi hafanillee ni jiranii. Kanaafuu an akka kiyyatti limitationin yookiin immoo daangeffamni sun iyyuu godhamee galmin hin gahu ka jedhuun lakkoofsi galma nama qabatullee murtaa waan ta'eef hin beektan fire marshaliin lakkoofsi galmoota walga'iitti godhamu lakkoofsa namaa irra barreeffama. Okkupansiin isaa yookiin manni kun ka danda'u nama gasii ka jedhu. San sodaadhaan illee nama baay'eetu hafee jira. Hawaasa keenya hunduma keessaa conservative taanee lakkoofsa xiqqaa ka fudhanne jechuudha. Kanumayyuu ta'ee bakka sanatti ka haalli itti wal geenye warri dhannee argine namni akkamitti akka dabarse walumaan argine baay'ee gammachiisaa ture gara kiyyaanan observation general ta'e kanuma ibsu barbaada. Baay'ee galatoome sun gaariidha. Tartiiban itti dhufna gaafilee jiran akkuma dura kaasuudha yaaletti hordoftoota ilaallee gaafii fudhachuuf yaalla. Gaafii miidiyaa hawaasaa irratti kaanillee hin kaasnuuf yaalla yeroo arganne. Akka kiyyaatti ka dura dhagaye namni dura kora kanarratti hirmaatame jedhamee tilmaamame nama 300 ture. Isa booda gara nama 600 ol siqee an hirmaatullee toora nama 600 akka ta'e dhagaye. Eenyu hirmaattonni kun duraan dursinee yoggaa sagantaan kun korri kun qophaa'u kora hooggantoota Oromoo jedhamee qophaa'e maqaan isaatu kora hooggantootaa jedhaanna. Eenyudha ani irratti hirmaate hirmaatota kana amma tokko nuu ibsa eenyu jechuu dandeenya hooggantoota maaliiti? Ittaana. Baay'ee gaarii. Egaa hooggantoota jechuun yeroo baay'ee gaafa akkanatti kan sammuu keenya keessa dhufu waa'ee hooggantoota siyaasaa yookaan immoo paartilee siyaasaatti. Garuu hooggansi sana caalaa wanta bal'aa tokkodha. Yaa'iin kunis immoo hooggantoota jedhee kan waame yaadrimee hooggansaa bal'aa sana fudhateeti. Kanaafi kan iddoo sanatti argaman gama hundumaan hawaasa sadarkaa hundumatti kan hoogganan. Tokkoffaa paartileen siyaasaa beekamaadha keessa jiru. Abbootii amantii hayyoota amantii nuun jedhaa jedhaniiru. Abboota amantii keessa jiru. Warri hawaasa Oromoo iddoo garaagaraa geggeessan Noorz Ameerikaadhaa, Awurooppaadhaa, iddoo baay'eedha. Hooggantoonni hawaasaa argamaniiru. Hooggantoonni waldaa dubartootaa, kan dargaggootaa, aktivistoonni Oromoon biyya ambaa keessa jiru keessumattuu baay'een isaanii warri hoogganan keessatti argamaniiru jechuudha. Jaarmiyaa amantiis haa ta'uu, jaarmiyaa hawaasaas haa ta'uu, jaarmiyaa siyaasaas haa ta'uu, jaarmiyaa daldalaas haa ta'uu, wanta Oromoon keessaa qabu hunda warri hooggananii kan wal gahanidha jechuudha. Hooggantoonni yaa'iin hooggantoota Oromoo kan amma Atlaantaatti geggeeffamee nuyi irraa haasa'aa jirru kun. Kanaaf lakkoofsi namaa nuyi amma jennu kunillee isarraa kan ijaaramedha. Dhuguma duraanii lakkoofsi isaa hamma sana hin ga'u ture garuu fedhii hawaasaa keessumatti keessatti hirmaachuudhaaf bakka buufachuudhaaf fedhii guddachaa waan dhufee fi jala gaaffiin baay'achaa waan dhufee fi haaluma sanaan haalli inni xinnoo achi ol fooyya'eetu ture lakkoofsi namaa. Kanaaf kan keessatti hirmaate gabaabaadhumatti isaanuma kana gaaffii biraan qabdu yoo ta'e bire. Tole egaa waan ifa akka ta'u barbaada suni maaliif yeroo baay'ee waan akkanaa kun leadership convention yookiin conventioniin hooggantootaa kun akkuma dura kaasuudhaan yaaltanitti seenaa keenya keessatti baay'een beekamu. Kanaafuu namni baay'een waan kana sirriitti gadi fageenyaan beekuu dhiisuu danda'a jechuudha. Waan baay'ee specialized ta'e wayiidha. Rarely waan godhamu waan ta'eef kana uummata ibsuun barbaachisaa waan ta'eef. Amma namni tokko eenyutu hirmaate ka jedhu kana gaafiin kuni gaafii sirriitti deebi'uu qabu. Kora hooggantootati. Hooggantoonni irratti hirmaatan immoo akkuma ammatti tutte kana jaarmiyaalee Oromoo ta'an hundumaa akka bakka bu'anitti kaaste. Maybe waan itti dabalu qabaate fiixarraa dhageenya gara gaafii itti aanutti dabarra. Waan hooggantootaa kanarratti yookiin bakka bu'oota hirmaattotaa kanarratti waan itti dabaltu qabda Obbo Fiixaa. Dr. Biree galatoomi. Tokko kora kana yookiin immoo yaa'ii kana fakkaatu godhuun hawwii Oromoodhaa kan yeroo dheeraati. Biyyaa fi biyya ambaattis.
Silaa danda'amee korri akkana biyya keenya keessa godhame hawwii guddaa qabna uummanni keenya ka biyya jirus ta'e ka ala jiru. Akkuma beektan ka biyyi keenya dachiin gurguramtee namni keenya qawweedhaan irraa dhumachaa jira. Aanjaa san hin qabnu mijuu san waan hin qabnee fi alatti godhuu dirqamne. Gaaffiin garuu Oromoon gurmuu guddatee akka kanatti walitti dhufee eessa jirra? Garam deemaa jirra? Maaltu nu eeggata jedhu waliin haasa'uu irratti yeroo hunduma jaarmiyaa siyaasaa irraa isni hawwamaa fakkeenya critical ta'e tokko kennuu barbaada. Yeroo hedduu akkuma isin beektan Washington DC'tti haa ta'u, Atlantattis haa ta'u, Minnesotattis haa ta'u, tapha kubbaattu waggaa waggaadhaan geggeeffama isin hundinuu ni beektan. Tapha akkasii ta'u yeroo akkasitti Oromoon gurmuu guddaadhaan walitti dhufu yaa'ii akkama godhamee kanatu eeggama ture. Namni baay'een mataa isaa keessatti waan akkanaa kana hawwa. Isa kanarratti walii galan hundumtuu. By the way, Torontoonis bakka uummanni Oromoodhaa gurmuu guddaadhaan keessatti argamu. Korrillee yeroo hedduu achittis godhamee jira. So yeroo taphni kubbaadhaa Oromoo Soccer Tournament North American kun yeroo godhamu keessattuu yeroo bara kana dhiigni Oromoo akka malee jigaa ture waan akkasiisan Oromoon hawwii guddaadhaan eegaa ture. Even yeroo hiriirri jajjabaan illee naannoo Washington DC'tti bara kana fakkeenyaaf April 19 fi ji'a 2 dura September 29 goonee turre walitti dhufee Oromoon taa'ee fuulaa fuulatti qaamaan wal argee waliin mari'achuun dambooba yookiin fedhii yookiin hawwii saba Oromoo ture. Garuu waan yeroo baay'ee walgahiimti jaarmiyaa akkasitti asiyuun godhamuu fi milkaa'uu hin dandeenye ture. So akkamitti yaa'ii hoogganotaa jedhama kun Oromoo Leadership Convention wanni jedhameef leadership wanni jedhamuu danda'ee fi hoogganoonni jaarmiyaalee Oromoo walaba ta'an kanneen diinaa wajjin sirna biyya keenya keessatti biyya keenya nurraa qabatee jaarmiyoota maqaadhaaf achi jaarmoota akka mastaayiitiitti of dura kaa'e osoo hin taane jaarmiyoota walaba ta'an hundumaafuu afeerraan godhame hoogganoonni isaanii ol aanoon sadarkaa guddatti murtii kennuu danda'an irratti hirmaatanii jiru ija keenyaan arginee jirra. Tokko lammaffaa hoogganoonni hawaasaa ka sagalee ummataatiin filaman ka ummanni bakka jiraatutti bakka qubatutti quba baasee kaayyate irratti hirmaatanii jiru. Hoogganoonni akkasuma hoogganoonni abbootiin amantiidhaatis irratti hirmaatanii jiran. Dargaggooleelleen kophatti wal arganii waliin taa'anii waan hedduu irratti mari'atanii dhufanii ibsa waan irra mari'atanii kennanii jiru jechuudha waltajjii san irratti. Sanaaf hoogganni jalaa ol dhufaa ummata keessaa bahaa qaama hawaasaa qaama sabaa keessaa bahaa kanaaf harki guddaan namoota hirmaatanii beektota haa tahanii hoogganoota hawaasaatiif jaarmiyaatis haa tahanii hedduun isaanii kan waan kanarratti hirmaatan waan geggeessitoota ummataa ta'anii fi korri kun maqaa hoogganoota jedhamu qabaachuu danda'e Dr. Biree. Tole hirmaattota nu kaastanii jirtu hirmaattonni kan walumaa galatti bakka bu'aa jaarmiyaa Oromoo yookiin jaarmiyaa kamiyyuu ka bakka bu'an akka ta'anii lakkoofsa 2-3 bakka bakkaa dhufanii akka ta'ee fi korri kun korra uummata Oromoo hundaa banaa ta'e otoo hin ta'in kora hooggantootaa akka ta'e akka hubatamu godhuu fi I think waan kanarratti hubannoo gahaa waan kennitan na fakkaata. Gara gaaffii itti aanutti dabarru kana namni baay'een kana baruu barbaada. Mata dureen marii guguddoo maal turanii ka jedhu gaaffii guddaan namni baay'een Oromiyaan Itoophiyaa irraa fottoquu fi maalidha kanuma waa baay'eetu deemaa jira. Mee mata duree marii kanarratti ka'an cuunfati kaasaa maaltu irratti mari'atame waliigalteen anirraan gaaminoo maaltu jira mee kanas daawwattoota kennaa ifa godha. Okay. Galatoomii bira. Egaa akkuma beekamu korri kun kan inni irratti wal ga'e yaadota afuridha. Yaadonni arfan kun hundumti isaayyuu wanta silaa biyya Oromoo keessatti ta'uun irra jiru garuu hojii diinni biyya keenya irratti qaqqabsiisaa jiru irraan kan ka'e sabi keenya silaa Finfinnee irratti koranni godhachuu irra ture kun akkuma fiixaan sila kaase amma immoo sabni Oromoodhaa inni biyyaan baa jiru kuni sabni keenya yennaa ukkaanfameyyuu nuyis jirraa fi nuyis immoo qaamuma saba kanaati kan jedhuuni wanta inni fudhatee walitti yaa'e ture.
Egaa wantoota ijoo afur irratti ture dubbiin marii waan kanaa jechuudha. Mariin haalli inni itti taasifame tarii akkuma kanaan dura dhageessanii breakoutiidhaan yookaan immoo addaan qoqqoodamee namni kutaa garaagaraa keessatti addaan qoodamee garee xixiqqaadhaan kan namni mari'achaa ba'e jimlaadhaan galma keessatti walitti qabamanii nama 500 ta'anii miti kan maree taasisaa turanii yaadi namaa tokkoon isaayyuu baay'ee murteessaa waan tureef isa kana garee xixiqqaadhaan kan irratti taasifamaa ture. Egaa walumaa galatti wantoota afurtu ture. Wantoota arfan kana keessaa inni jalqabaa waa'ee tokkummaa Oromoo irratti isa silumaa mul'atee jiru lafarratti argamee jiru waa'ee tokkummaa Oromoo irratti labsii labsuu kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee chaartara Oromoo kan jedhu. Inni sadaffaan immoo waa'ee dippiloomaasii Oromoo akkamittiinitu haala qindaa'een kana booddee tarkaanfachiisuu dandeenyaa kan jedhudha. Inni arfaffaanii fi baay'ee barbaachisaan immoo waa'ee gargaarsa namoomaa miidhaa Oromiyaarra jiruu fi akkamittiin birmachuu dandeenya haala sabibittinnaa itoo hin ta'in haala kuufamaaf jabaataa ta'e tokkoon uummata keenya miidhamaa jiruuf akkamittiin birmachuu dandeenya. Fedha hundumaa jechuudha. Fedha karaa hundumaatiin jiru miidhaa kanaan dura qaqqabsiifamaa ture keessumattuu waggaa tokko asitti miidhaan Oromiyaarra gahaa jiru baay'ee guddaa akka ta'e hin beekamaa. Isa kanarratti akkamittiin isa kanaaf qaqqabuu dandeenya kan jedhu wantoota kana arfan ture mariin kana irratti geggeeffame. Egaa isa kana keessaa taraa walii ilaannee yoo dubbanne wayya natti fakkaata. Isa tokko irratti wanta gabaabaa dubbachuu nan danda'a. Isa booddee fiixaanis immoo achi walii wajjiniin turre waan ta'eef amma ta'e irraa akka inni dubbatuuf isa tokko hin jedha. Isa waa'ee labsii tokkummaa Oromoo isa jedhu irratti wantuma gabaabduu ishee dubbadha. Labsii wixineeffama dhiyaate wixineedha. Hayyoonni Oromoo sabni kun kan horate waa'ee Oromoo irratti beekumsa kan argatanii waggaa dheeraadhaa fi jaarmiyaa kan Oromoon ofiisaatii qaroomina mataa isaatiitiin horate irratti namoota beekumsa qabanii muuxannoo waggaa baay'ee kan qabantu wixineessee waan kana dhiyeesse. Egaa kaayyoonsaa Oromoo keessatti tokkummaa uumuuf utuu hin ta'in tokkummaa Oromoo isa uumame kana waliigallee labsuudhumaa jechuudha firaafis diinaafis. Tokkummaan Oromoo maalirra dhaabbataa? Maa inni tokkummaan Oromoodha? Maal jechuu keenya tokkummaadha gaafa jennu isa jedhu irratti haasa'uudhaaf jechuudha. Akka wixinee kanaatti tokkummaan Oromoo utubaa sadiirra akka inni dhaabbatu. Utubaan kun sadan immoo sirna gadaa keessaa akka isaan ba'anii sirni uummanni Oromoo as a nation yookaan immoo akka sabaatti bu'aa sirna gadaa akka inni ta'e hin beekama. Utubaan kun sadanuu sirna gadaa keessaa akka inni ba'edha. Utuboota kana sadan keessaa inni jalqabaa sirni gadaa Oromoodha. Sirna dimokiraatawaa akka inni ta'e. Fi mallattoon tokkummaa Oromoo tokko waa'ee sirna dimokiraasii Oromoo kana. Wanta achi keessatti yaadonni ka'an gabaabinumatti waa'ee olaantummaa seeraatii, waa'ee walqixxummaa sabaatii yookaan immoo walqixxummaa uummataatii, waa'ee tumsaatii, waa'ee marii hawaasaa yookaan immoo uummanni Oromoo akkamittiin ituu marii isaa geggeeffata yeroo murtii dabarsu kan jedhudha. Inni kan biraan immoo waa'ee daangeffama aangooti. Inni kaan immoo waa'ee olaantummaa sabaa yookaan immoo popular sovereignty waan jennuun sanaa jechuudha. Warri kun egaa dubbii ijoo demokrasii Oromoo gaafa jennu maaliin ibsama isa jedhu haasa'uudhaaf jechuudha. Oromoon sirna demokraatawaa qaba gaafa jennu maaliin ibsama isa jedhu deebisuudhaaf yaadota ka'anidha gabaabaadhumatti jechuudha. Inni lammaffaan immoo utubaan inni lammaffaan wixineen kun lafa kaa'e waa'ee yaadrimee finna yookaan immoo Oromoon waa'ee misoomaa irratti yaada inni ofiif qabu yookaan immoo biyya isaa misoomsachuudhaa fi sirna mataa isaa keessaa wanti inni qabu maa inni isa jedhu kan dubbatudha. Finna kan jedhamu sanaa jechuudha. Egaa Oromoon yennaa biyya isaa misoomsachuu barbaade homaa ergisa akka dhaquu irra hin jirree sirni inni ofiisaatii qabu kan saarra darbee saboota kan biraa gargaaruu akka inni danda'u fi finni kun immoo elementoota garaagaraa akka inni of keessaa qabu. Isa kana keessaa inni jalqabaa waa'ee dhimma hawaasummaa, inni itti aanu immoo waa'ee hirmaachisummaa yookaan immoo
uummanni misooma keessatti akkamittiin hirmaata keessumayyuu waa'ee misoomaa keessatti kan jedhudha. Inni kan biraan immoo erguma misoomni jiraate immoo akkamittiin itti fufuu danda'a, itti fufiinsa akkamittiin qabaachuu danda'a. Inni kan biraan immoo positivism wanta jennu yookaan immoo wandansaa ofiif yaaduu yookaan immoo saba ofiitiif yaaduu wantoota jedhan. Egaa inni kun development theory keessumatti yoo addunyaa gama lixaati yeroo garagaraatti biyyoonni Afrikaa ergifachuu irraan kan ka'e kiraayisiin garagaraa akka ragaa ture biyya keenyas dabalatee amma biyya diigaa kan jiru developmental state wanta garagaraa jedhanii iddoo biraadhaa ergifamaa akka dhufe Oromoon garuu ofii isaatiis taanaan saba biraadhaafis taanaan saboota biraas gargaaruu kan danda'u wanta fulla'aadhaa fi sabi kan kooti jedhee irratti hojjechuu danda'u development theory finna jedhamu kana akka inni qabu. Utubaa inni sadaffaan waa'ee nagaati. Waa'ee nagaa Oromoo wantoota nuyi amma jennu kana hundumaa nagaatu geggeessaa nagaan hin jiru taanaan wantoota ta'uu danda'an miti. Isa kana keessatti egaa yeroo baay'ee amma feerii warra addunyaa gama lixaa keessaa yeroo barumsa barannus wanti nuyi arginu yeroo dubbisnus maanni waa'ee conflict resolutionii wanta jedhamutu jira yookaan immoo waldhabdee hiikuu kan jiru. Sirni Oromoo garuu waldhabdee hiikuutu hin ta'in waldhabdee ittisuu irratti kan bu'uureffamedha. Nagaa Oromoo wanti jedhamu asirraa ka'a. Waldhabdeen akka hin uumamne ittisu sabuma keessatti jechuudha. Achirraa ka'a. Sirumayyuu akka uummatii fi akka qomoof qomoo walitti hin buune akka maatii keessatti walitti bu'iinsi hin uumamne maatiif maatiin akka walitti hin buune bu'uurri waa'ee nagaa Oromoodha. Walitti bu'iinsa ittisuu malee walitti bu'iinsa walitti bu'iinsa furuu miti kan jedhurraa ka'a. Egaa gaafa ituma kun jiru immoo gaafa walitti bu'iinsi uumame immoo maaltu ta'uu danda'a inni jedhu waa'ee sadarkaa lammaffaa irratti waa'ee tarkaanfii dursoo yookaan immoo erga walitti bu'iinsi uumame booddee tarkaanfii dursoo akkamitti fudhachuu danda'amaa isa jedhu isa booddee immoo gaafa inni kanarra darbee waa'ee wal dhabdee furuu waa'ee badii furuutii fi inni kan biraan immoo wal dhibdee furuu sadarkaa dhumaa irratti immoo waa'ee nagaa dhugoomsuu wanta jedhamutu jira. Egaa utubaan kun sadanii sirna gadaa keessaa akka dhufuu fi walumaa galatti tokkummaa Oromoo wanti nu jennu utuboota kana sadanirra akka inni dhaabbate uummati Oromoo yeroo sochiisaa godhatu kana ani saba gadaati akkuma jedhaa jiru tokkummaan isaas immoo gadaa keessaa akka inni ba'uu fi tokkummaan isaa kun immoo wantoota kana sadaniin akka inni ibsamudha. Wixineen kun kan lafa kaa'ee irratti mari'atame jechuudha. Mariin kun egaa kan godhame gaafa guyyaa isa duraati. Kanarratti guyyaa guutuu mariin godhameera. Mariin haala kamiin godhame akkuma sila isiniin jedhee wixineen kun tokkoon namaatiif kennamee nama afaan Oromoo dubbisuu barbaaduuf afaan Oromootiin nama afaan Ingilizii dubbisuu barbaaduuf immoo afaan Ingiliziitiin kennameetu namni hundumtuu between lines toora tooraan dubbisee ilaa kun itti nuufa dabalamu kun immoo keessaa nuufa bahu jedhee yaada isaa kennateera. Isa booddee immoo namoonni garee geggeessanii namootumti warri gareedhaan mari'atan sun kan ofii isaaniitii filatanii jechuudha. Dubbannu isaanumatu filata. Kanaafi qaboo qabatanii dhufanii galma guddaa keessatti immoo walitti yaa'aniitu warri bakka bu'an sun dhiyeessu jechuudha. Guyyaa sadanuu haala kanaanii kan inni geggeeffame egaa dookumentii kanarratti akkuma kanaanii yaadi uummataa sassaabame wixineen kun yaada uummataa hammatee gara fuulduraatti tarkaanfachuun akka irratti jirudha egaa kanii yaadi inni jalqabaa gabaabaadhumatti kanadhaa isiniin jechuuf jedheen isattaanu fiixaadhaaf yoon dhiise fiixaan dubbachuu danda'a. Galatoome obbo kana akka gaariitti ibsee I think waa of duubatti naanan bifne silaa achirraanillee waan jedhu eeggataa ture ka itti aanu ajandaalee lamaan guguddaan tokko gargaarsa namoomaatii fi akkasumatti akkamittiin Oromoodhaaf fira horraa yookiin afaan Faranjiitiin humanitarian response and advocacy yookiin akkasumas jechiitti dhiyaatu dippiloomaasii fira Oromoodhaaf horuu ka jedhu ajandaalee kanneen illee akka gaarii bal'inaan sabni irra mari'atee break roomii seshinii turan keessatti keessa deemnee akkaataa itti mari'atamaa ture gadi fageenyaan bilchinaan waan waraqata san irra dhiyaate san dachaa akka gaariitti yeroo fudhatanii akkuma reefuu dubbadhee akkuma gaafa biyyaa kaan Oromoon halangee qabatee odaa jala wal gahee dubbatutti dubbataa turanii
akkaataan barcumni isaan itti kaa'atanillee korbobboo marsanii naannawanii taa'anii nama qabuuf lafa keewwatanii nama harka fuudhu kaayyatanii akka bareeda deemaa ture hedduu nama gammachiisa yoo keessa seentu baay'ee isin godhu so akkuma argitanitti sabni keenya badii guddatu irratti raawwatamaa jira akkuma isin hundi beektan lafa keenya yeroo itti toluun gubanii gaarreen keenya gubanii bineensota keenya muka itti gubanii keessaa waan dizaasteriin nurra ga'een hin jiru lafti ni gurguramtii namni ni dhumaa kana laalaa cal'isuun hin ta'u so response barbaada kuni namni keenya isa afaan faranjiin destitute jedhamu akkaataan amma namni keenya keessa jiru yoollee hin dhageenya hin arginaa waldaalee misoomaa jedhanii ka amma sirni wayyaaneedhaa lafa kaa'e waldaaleen hedduun isaanii ka amma waldaa misooma Oromiyaa waldaa misooma naannolee adda addaatiin kaayanii waldaaleen kun geggeessituma waldaa misooma Tigraay malee dhugaa dubbachuudhaaf waldoota of danda'anii dhugumaan misooma naannoo sanii fiduudhaaf kaa'amanii miti. Waldaa misooma Tigraay jennee yoo lafa keenye warra kaaniifoo maal harkaa qabna jedhanii akkuma gaafa biyya yoo seenanii gaafa bakka buutonni Tigraay olaantummaadhaan biyya keenya qabatanii Oromoodhaaf maal harkaa qabna Amaaraaf maal harkaa qabna jedhaniiti geggeessitoota kaayatanii achumaan jaarmaa jijjiiran sanitti waldaalee misoomaallee yoo fudhattanii eega waldaa misooma Tigraay jennee warra kaanillee uumamee maqaallee taatawaa moggaafnuudhaani kanaafu karaa humanitarian response dha sila otoo dhugaadhaan warri kun ka functional ta'an taate disasterii amma dhalate kana nuu biyyarraa maayila meeqa fagaanne yookiin kiiloomeetira meeqa fagaanne yaachisuun qabu ture kanaaf ummanni keenya qaama isaa dhaabbatu hin qabu gargaarsa tokko hin qabu dhumataa jira karaa fayyaatiin yoo fudhattan karaa nyaataatiin yoo fudhattan hongeen bara kana ummata miliyoona 15 haga miliyoona 20 miidha jedhamellee harki guddaan ummanni naannoo sana miidhamu ummata Oromoo akka ta'e hundinuu akka gaariitti beekna jechuudha so disasterii san irraan immoo akkuma isin argitan wayyaaneen bara kana itti dabalte sabni keenya yeroo ammaatti dalagachuu hin dandeenye barataan barachuu hin dandeenye itti dhukaasanii daree barnootaa dhiisee daggala keessa jira qormaata isaa fudhachuu hin dandeenye seeraan so yeroo disasteriin akkanaa kun ka'u dingatuma ol kaaneetumaan ammuma namaan waan temporary irratti as qabaa waan agana as kennaa jedhanii wanni godhamu waan deebii gahaa ta'uu miti kanaafi humna ititaadhaan humna faffaca'eerra humna ititeen akkamittiin of dura deemsisuu dandeenya ka jedhu irratti mariin guddaan mariin ulfaataan namoota baay'ee muuxannoo waan kanaa qabaniin akkasumas hirmaattota hundumaan eega bal'inaan irra mari'atamee booda dareelee adda addaa ta'anii haa mari'atanii malee mariin ijoon mariidhaa tokkuma kana ture garuu yoo keessa deemtaan garee tokko qofatti hin hirmaanne yoo keessa deemne laallu obbo Ittaanaan Ragaanaaf ta'a wajjin keessa deddeemne daqiiqaa 20 15 30 illee ka ta'u deemnee dhagayaa turre hundumti isaanii garee koree daree adda addaa yookiin kilaasii adda addaa haa ta'u malee wanni isaan irra haasawaa turan tokkichuma ture hedduu si gammachiisa so kanaafi from scattered effort how can we do a unified response ka jedhu harki caalaan jechuudha fakkeenyaaf biyya keessatti yeroo waldaan gargaarsa Oromoodhaa ka Ooraa jedhamee beekamu ture haga tokko namoota keenya naannawa Dirree Dhawaatti naannawa Wallagga keessa Caanqaa Dambidolloo akkasumas immoo Boorana keessatti gargaarsi haga tokko godhamaa ture Ooraa wayyaaneen inni buqqifte biyya gargaarsa dhabe Oromoon Maccaaf Tuulamatu ture Maccaaf Tuulamnis haga isaa danda'amu tattaaffii baay'ee godhaa ture biyyaa buqqifte so buqqa'iinsi kuni ammallee jabaatee Oromoon namni baay'ee mana kiyya gurguree ummata kiyya gargaaruu barbaada waan qabu gurguree makiinaa kiyya gurguree ummata kiyya gargaaruu barbaada akkamittiin gumaache eenyuttiin kenna ka jedhu gaaffiin baay'een dhiyaataa ture ummata Oromoo keessa especially bara amma dabarsine kana keessa miidhaa baay'ee ga'eerraan ka dura maaltu kana nu mudachiisee jennee yoo laalle qophaa'insa dhabuu keenya jechuudha kanatti eenyuun balaaleffanna ofuma akka sabaatti as deebinee of balaaleffachuu qabna jechuudha fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti ni beektan FEMA ka jedhamu jira Federal Emergency Disaster Recovery Oromoonis isa barbaachisa waan akkanaa saba tokko dhabamuun qabu namni keenya haga danda'ameen humna danda'ameeni nama badii jala lubbuu baasuun waan barbaachisaa waan ta'eef so manni guutuudhaan itti amanee waraqaan dhiyaate qofti nu gaan turre waraqaa san daran yaadonni dhiyaatan barreeffamaanii akkasuma walga'ii assembly guddaa irratti illee gabaasa dhiyeessanii yeroo naa gabaabbatu malee
waan akkasitti godhame. Karaa dippiloomaasiis taanaani haqa qabna qofa jedhaa deemuun Oromoon haqa qabaa Oromoon miidhamee jira jechuu qofaani haqa keenyan argannu. Addunyaan laangweeji yookiin afaan ittiin haasoftuun qabdi. Addunyaan seera jala bulti. Mootummaan wayyaaneedhaa seera dhabduu haa taatu malee addunyaan keessa jiru kun addunyaa seeraan baatee galtu. Yoo seerri hin jirre fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessa jiru kana keessatti uummanni miliyoonni 350 nagaan bahee galuu hin danda'u ture. Seeratu addaan tiisee constitution ka jennuun san jechuudha. Seera jala bulamee seerri humna guutuudhaan hojiirra ooluudhaan namni gabbahee nagaan bahee galuu danda'a. Sirna mootummaa biratti kun hin jiru. Qawwee harkaa qabne jedhanii olaantummaan ka uummataa osoo hin taane ka warreen qawwee harkaa qabutti ilaalama jechuudha. Aangoon ka uummataa osoo hin taane kan isaaniitti ilaalama jechuudha. So mootummaa afaan namaa hin beekne mootummaa maafiyaa kana akkamittiin afaan namaatiin itti himuu hin danda'ama. Addunyaan yoo ka dhugaa dhageessu taate namoota dandeettii kanaa qaban, fedhii kanaa qaban, dhimma advokeesii fi dippiloomaasii jennuu kanatti jechuudha. Akkamittiin karaa namoota kanaatiin addunyaan afaan beektuun itti himuu dandeenya ka jedhutu ka'e. Kana keessaallee harki caalaan jedhame waan kana dalbuudhaaf dhaloonni haaraan baariyerii adda addaa bireek godhee waan as bahaa jiruu fi deemanii rakkoo Oromoodhaa sadarkaa guddatti akka dhageessisuu danda'an. All sector of the society, religious, kanneen hogga abbootii amantii dabalatee waldaalee miti mootummaa kan Oromoon qabdu dabalatee akkamittiin Oromoof fira horraa ka jedhu irratti marii baay'ee gadi fageenya waraqaa dhiyaate qofa irratti osoo hin hundaa'in karaa baay'eedhaan mootummoota adda addaallee tuquudhaan historical waan seenaa darbeerraayis tuquudhaan keessattuu siyaasni naannoo sanii very complex ka ta'e. Maqaa babbadaa naannoo sanitti keessaa saba Oromoo irra kaa'uudhaaf carraaqamu kana irraa kaka'ee haalli achi jiru akkamittiin injifatamuu hin danda'ama. Ka jedhu bal'inaan akka gaariitti irratti mari'atamee saniifis koree muuxannoo waan kanaa qaban namoota waan kana isinii ergamna uummata keenya tajaajila jedhanii raawwii jajjabaa baroota darban kanneen keessatti godhaa turani sabni itti amanee mee waan kanarratti nu gargaara akkuma task force jechuudha. Acting task forces sanarraan immoo caalatti hawaasni Oromoodhaa akkuma hundinuu beennutti itti gadi bahee dippiloomaasii kanarratti bara dabarsine guutuu kana keessatti akkuma hawaasaatti dirqama kan ofii fudhatee bakka buutota isaa haasofsiisaa ture rakkoon Oromoo baramee afaan faranjii irraan dhaga'utti jirraa jechuudha. So isarrattis akka gaariitti korri kun gadi jabeessee dubbatee jira. I think gabaabina yeroo irraa akka ka'een haganumatti irraa gabaabsaa Dr. Biree. Tole baay'ee galatooma egaa mata duree keessayyuu mata dureen ka'an arfan kun baay'ee mata duree gurguddoo kana dura keessayyuu diiyaaspooraa kana keessatti uummata Oromoo biyya keessa hin jirre biyya alaa jiru kana biratti bal'inaan waan kana hojjechuu dandeenya kanarratti fuulleffachuu qabna waan jedhamu kana bifa immoo qindaa'een ijaaramanii hojjechuu irratti fuulleffachuun isaa sun baay'ee gaariidha. Garuu akka namni baay'een kaasutti keessayyuu warri biyyaa qeerroon biyyaa gaafii gaafatanii wal qabsiisnee waan dhimma tokkummaa kanarratti mata duree tokkoffaasan jechuudha. Waan baay'ee tuqa. Uummanni Oromoo waan tokko isa godhu baay'ee qaba. Akkuma kaasta nama fakkeenyaaf the Gadaa principle. Uummanni Oromoo uummata Gadaati. Gadaa jechuun waanuma salphaa miti. Waan uummata Oromoo guutuu ibsuu danda'u. It's a very very advanced institution. Uummata Gadaati. Uummata Gadaa kana duudhalee Gadaa qabatanii akka fuulduratti deeman biyya baay'eetu jijjiirama isaanii yookiin warraaqsa fakkeenyaaf warraaqsa kana dura addunyaa irratti taa'anii olaallee instituushinii akkanaa kanatu informi godhee akka isaan fuulduratti deeman gargaara. So uummanni Oromoo sochii ammaa kana Gadaadhaan informi godhuun fuuldura isaatis Gadaadhaan informi godhuun sun baay'ee barbaachisaa. Baay'ee biyya keessatti illee Gadaadhaan wal qabatee wanni amma adeemaa jiru baay'ee nama gammachiisu san irratti fuulleffachuun sun gaarii ta'ee gaafiin garuu waan clear taate takkatu jira. Yeroo tokkummaa jedhamu kana yeroo baay'ee uummanni Oromoo hooggansa siyaasaa kanarratti fuulleffatee jedhanatti fakkaata. Akkuma beeknu dhaabbilee siyaasaa baay'ee qabna. Dhaabbilee siyaasaa baay'ee kana qabaachuun baay'ee salphi rakkoo miti. Uummanni Oromoo uummata guddaadha.
dhaabbilee garaagaraa ideoloojii garaagaraa qaban karaa adda addaa qabsaa'uudha tarsiimoo baafatanii deeman qabaachuun sun dogoggora tokkollee hin qabu. Kana uummanni Oromoo siin hubata yeroo baay'ee irra deddeebi'amees waan jedhame. Garuu dhaabbiluma ideoloojuma wal fakkaatu qabu. Tarsiimuu wal fakkaatu qabu. Bakka bakkatti hirame baay'een jiraachuun sun uummata Oromoo yeroo baay'ee shakkii akka gaafii kaasan ka godhu kana. Namni baay'eenis kora Atilaantaa kanarraa bu'aa guddaadha jedhee ka eegu natti fakkaatu. Akka gaafatan ammas kunoo nu babarreessas akka jiranitti dhaabbileen ideoloojuma tokko qaban, tarsiimuma tokko hordofan. Garuu fedhii dhuunfaa waan fakkaatuun bakka bakkatti baankuu walitti deebi'anii tokko ta'anii qabsoo Oromoo kana fuulduratti tirsanii. Korri Atilaantaa kana bu'aan guddaan tokko kana jedhee namni eegu baay'ee lakkoofsan xiqqaa miti. Isuma eegas namni baay'ee. Mee kanarratti maaltu mul'ate? Maaltu gara dhaabbilee siyaasaa kana walitti fiduu, walitti dhiibuu, akka wajjin hojjetan at least waan amma jirtu tana irratti wajjin akka fuulleffatan godhuu irratti wanni godhamee jira, wanni argame yoo jira, mee tanarratti yaada kenna. Namni baay'een kana gaafata waan ta'eef. Bire gaafficha atuu deebisuu jalqabdee dhaabbileen siyaasaa dirqama tokko ta'uutu irra raayii isa jedhu atuu kaafteetta asirra deebi'ee haasa'uu hin barbaadu. Garuu akkuma jenne sila jalqaba irratti gaafa haasofnu yaadrimeen hooggansaa baay'ee bal'aadha. Amma walgahiin kun kan godhame walgahii waa'ee neeshinii, waa'ee saba Oromooti malee waa'ee jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo miti. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo walgahii kana keessatti qaama tokkittiidha. Gara paartilee 8 kanas keessatti hirmaate qaama tokkittiidha isaan waan hamma kana keessaa jechuudha. Waa'ee sabichaati kan uummati mari'achaa bahee jechuudha. Waa'ee sabichaa about the nation malee waa'ee paartilee qofaati jechuudha. Paartileen as keessaa dhimmaalee hirmaannaan isaanii hirmaannaa qaama tokko ture. Maleessa hirmaannaa isaanii qofa hin turre wanticha akkuma sila kaafne jechuudha. Qaama tokkittiidha isaan hirmaannaa kana keessatti. Qaama sabaati waan ta'aniif jechuudha. Haa ta'uutii immoo baay'een isaanii keessumatti waa'ee wixinee isa tokkoffaa kanarratti yeroo haasa'an waa'ee yaada tokkummaa Oromoo kanarratti yeroo dubbatanii kanirraa dhaga'ame maanni baay'ee gammadaniiru waan kanarratti. Maaliif durumayyuu tokkummaan Oromoodhaa lafinni irra dhaabbachuun irra ture duudhaasaa isaa ganamaa kana maleessa paartii siyaasaatu tokkummaa nuu fida jedhanii abdii irra kaa'achuun kuni afanfaajjii isa kanaan duraayyuu caalaa nutti fiduu danda'a. Kanaafiyyuu kan paartii jalatti tun ta'ini eegasaa jalatti kan inni tokko ta'uu danda'u. Ammallee gara fuulduraatti illee yaadi tokko kan ka'e maanni kan paartileen kunis kaasanii gara fuulduraatti iyyuu ajandaa marii nuuf nuu ta'uu kan danda'u walitti nu fiduu iyyuu kan danda'udha wixineen kunii gara fuulduraatti jedhaniiti kan isaan dubbatanii jechuudha. Nuumaaf iyyuu waa'ee tokkummaa saba keenyaa akkamittiin akka kunuunsinu akkamittiin ofii keenyaas informed taanee saba keenya informee akka goonu kuni waan ittiin gara fuulduraatti harkaanfannu ajandaa guddaadha nuufis kan jedhanidha jechuudha. Kanaafi kophaatti immoo walgahii mataa isaanii akka godhatan nan beekaa. Isa kana keessaa egaa abbootii amantii qooda guddaa qabu. As keessatti wanti isaan waliin dubbatanis gara fuulduraatti waa'ee garagarummaa kana dhiphisaa deemu keessumatti yeroo rakkinaa kana keessatti waa'ee uummata keenyaaf qaqqabuu irratti garagarummaa dhiphisaa deemu maaliif korri Atilaantaa barumsi guddaa inni kenne tokko maanni waa'ee bu'aa isaatiitti maanni milkaa'inni walgahii kanaa tokko maanni korri Atilaantaa barumsa guddaa kenneera hunda keenyaaf akka sabaatti jedhee kan hin amanu maa'inni garagarummaa baay'een ituu jiru garagarummaan yaadaa ituu jiru wanti garagara nu godhu nu keessa ituu jiru wanta irratti waliigallu duwwaa irratti waliigalleerra jennee bifa qaroomina qabuun dubbannee gargar ba'uun ergaa guddaa natti fakkaata ana. Sabni wanta dhiyaateef kana ilaalee eeyyee kun duudhaa kootii sirriidhaa jedheetu isa kana dhugoomsatee gargar deemuunsaa bu'aa guddaadha jechuudha. Kanaaf isa kana tokko kan inni
gaarii tokko fidee jechuudha. Bireenii jiraachuuf dhiisuu isaa hin beeku. Biraanuun wanta onlaayinii jiru natti hin fakkaatu. Itti fufuu hin dandeenya marii keenya yeroo hamma ta'eef hamma inni dhufutti jechuudha. Isa kanaaf egaa waa'een paartilee siyaasaadha. Isa kanaa jechuudha. Qaama tokko ta'eeti kan inni dhiyaate maleessa akka walgahii isa nuyi kanaan dura beennu waa'ee paartilee siyaasaa qofa miti jechuudha. Isa kanaan bira darbuu dandeenya. Fiixaa atis waan kana itti dabaleeti si gargaaran illee asirratti haga Dr. Bireen deebi'anii fi dhugatti nuti uummanni Oromoodhaa afaan Ingiliffaatti we are in the process of building our nation. Uummanni keenya afaan fajjii hedduu keessa ture akka sabaatti illee duula guddatu nurratti godhamee jira. Jaarmeewwanni siyaasaa illee akka uumamanii fi ka sababa ta'e kana. Akka amantii kiyyaatti jaarmeewwanni siyaasaa walaba ta'an kanneen mootummaa gabroonfataa walitti hin hidhamne kaayyooma uummata keenya kana akkamittiin bira dhaabbanna akkamittiin uummata keenya kanaaf tumsina ka jedhutu jaarmeewwota kana ijaaree namni gadi ba'ee uummata isaatiif falmuu ka'ee galu roorroo wayyoo itti mul'atte jechuudha. Ijaaramuun immoo namoota waliigalantu walitti dhufanii yaadawaa waliigalaniif ajandaa tokko lafa kaa'atu. Wanni biyyatti ta'e keessattuu bara amma dabarsine kana bifa haaraan wanni biyyatti ta'e jaarmeewwota siyaasaa kanas hedduu suukanneessee jira. Korri Atlaantaadhaa ifatti qajeelchee mul'ise. Fakkeenyaaf koreelee ruumii galma 8-9 keessatti addaan bittinnaan gargari mari'ataa turan keessa I think bakka buutota guguddoo ol'aanoo jaarmaya 4-5 an arge keessa fuulaa fuulatti waliin taa'anii akkamittiin saba keenya badii jalaa oolchinee gartee bal'inatti baana ka jedhu irratti yeroo isaan taa'ee ilaaluu ture. Inni kun maal sitti argisiisa? Haalli biyya keenya keessatti ta'ee jaarmaalee siyaasaallee akka isaan wal dhabbiilee xixiqqoo yookiin qoxxee fi morka xixiqqoo irra darbanii saba isaaniitiif yaadan godhee jira jechuudha. Waamicha kanayyuu kabajanii ulfeessanii dhufuun isaaniitu mataan isaa ragaa tokko jechuudha kunuyyuu. Ragaa qabatamaa tokko jechuudha. Maaliif akkuma ammaan dura yoo yaadanna ta'e yeroo baay'ee walirratti yeroo balleessina ture jaarmeewwota Oromoo keessatti wal dhabbiilee jaarmeewwota Oromoo jidduutti ta'een hamileen Oromoodhaa baay'ee cabee ture. Isarrattis yoo yaadattanii ifin jaarmeewwotuma keenya kanayyuu walitti fiduudhaaf walitti araarsuudhaaf maanguddoonni Oromoodhaa warri akka Lubaangaa dhugumaa warri akka Ambaasaadar Abdallaa Sulee warri akka gartee Profeesar Hamdeessaa Tusoo warri akka Luba Diinaddee Waaqtolee yaalii baay'ee godhaa turanii jaarmeewwota Oromoo kana akka isaan waliin hojjetaniif. Haa ta'u garuu haga milkaanis ni qabanii amma wanni ta'e maali? Diinni Oromoodhaa ka biyyatti akka hamaa dhangala'e. Diinummaan warreen biyya keenya afaan qawweetiin fudhatee daranuu waan ifatti ifeef jecha jaarmeewwanni Oromoollee hedduu suukannaanii humna taanee waliin hojjennu malee ka jedhuun tattaaffii baay'ee godhaa turan. Ni yaadadha Minisootaa irrattis akkuma kana walitti dhufanii waliigaltee tokko lafa kaatanii turan. Warri biyyaallee akkuma kana jaarmeenni fakkeenyaa fi obbo Bulchaa Dammaqsaa, Dr. Mararaa Guddinaa fa'aa Oromoo Congress ka jedhaman walitti dhufanii jaarmee tokko ta'anii garaagarummaa dhiphisutti deemaa jiran. Wanni biyya keenya keessatti ta'e daayinaamiksii jaarmeeyaalee siyaasaa keessatti illee fidee jira jechuudha. So korri Atlaantaadhaa akkuma obbo Ittaanaan dubbatanitti kan jaarmeeyaaleen qofti itti abbaadhaa osoo hin taane jaarmeeyaaleen siyaasaallee akkuma qaama tokkootti ta'anii hirmaatanii yaada bu'uura argitee Oromummaadhaa san akkamittiin saba keenya dandamna akkamittiin saba keenya badii irraa oolchina akkamittiin biyya keenya gurgurtaa irraa oolchina ka jedhu irratti marii babal'aa godhaa turanii ani isaan achi keessatti arguun kiyyaamilee guddaa naaf kenne jechuudha. Hoogganoota sadarkaa olaanaadhaa jaarmeeyaa tokkoomi jaarmeeyaa 2-3 ka hoogganaa turan ka ammas gahee guddaa qabsoo Oromoo keessatti qabanii baay'ee irraa hirmaatanii haala gammachiisaadhaan korri sun akka deemsifamu godhanii jiran. Kanaafiyyuu I think jaarmeeyaaleen siyaasaa akka gaafa duraa sana booksii dhiphoo keessa taa'aniituma kophatti deddeemuu san irraa guddatanii tarkaanfii bareedatti akka deemaa jiran mul'ata. Ammoo dhumate kun gahaadha jechuu kiyyaa miti. Hojiin guddaan of duratti hafaa. Oromoon ka barbaadu Oromoon saba tokko biyya tokko qabaa afaan tokko qabaa hegeree tokko qabaa
saba tokko kanaafu I think yoo South Africa illee fudhattan ANC dha jaarmeen isaanii yoo Sudaanis fudhattan SPLA ture akkuma kana Eertiraa illee fudhattan jaarmeewota tokko guddatu meebii lama qabaatanii ammoo ka Oromoodhaa kuni qabsoon akka barbaachisutti of dura deemuu hanqachuu humniti diinaa jabaachuu tooftaan diinaa qaamota Oromoodhaaf dhaabbatan kanarratti akka maletti biyyaaf biyyaan baatti illee jabaachuu irraa akka ka'e mee gara kanaayyoo yaalle hoo jechuudhaan xiqqoo lakkoofsi isaanii ol ka'uu danda'a malee ammallee walitti dhufanii waliin hojjechuudhaaf hamilee uummata keenya ol kaasuudhaaf fedhii uummata biyyaa eeguudhaaf tattaaffiin baay'een godhamaa jira. Kanarratti hangara kiyyaan jaarmoota siyaasaa Oromoolee kan diinaa walitti hidhannaan qabne baay'ee galata qabaaf hedduun galateeffannaan yoo hundillee walii galuu dadhabanii I think lamarraa gara tokkootti deemuun fedhiinis jira yoo dadhabamellee qabsoo teenya gulantaa itti aantu tarkaanfachiisuudhaaf bifuma qabsaa'ummaatiin illee waliin hojjechuudhaaf I think fedhiin guddaan mul'achaa jira jedheetiin laalaa obbo Ittaanaan asirra waan dabalta yoo jiraateef isinitti. Nan jira viidiyoon kiyya mul'atu malee I think yaada bal'aa kaastan achirratti I think gara dhumaarratti dhimma koree ijaarramee hoggaa kaasne akkamitti fuulduratti deemna waan jedhu san hoggaa kaasne isa wajjin in kaastan jedheen amana. Ka biraa kan gara malee tokko na gammachiise yaadni biraa yaada hirmaattonni keessayyuu jaarmiyaa dubartootaa bakka bu'anii dhufan suni ka baay'ee tokko nama onnachiisu seenaa keessatti ka yeroo baay'ee addunyuma guutuurrattuu dubartoonni yeroo waan akkanaarratti akkasitti gadi ba'anii hirmaannadha fedhiis isaanii hamilee isaanii akkanatti argisiisan baay'ee waan barame miti. Bakka bu'oota dubartootaa keessayyuu adde Dunneen waan isaan dubbatan kan baay'ee nama onnachiisu uummata Oromoo hundallee waan kanarratti hirmaachisuun akkam akka danda'u akkam onnee namatti horullee waan argisiisu natti fakkaata. Mee isarratti maal jettu? Yaanni dubartoonni persentii 50 isaa ol taana nu yootoon hirmaachisin karaa dheeraa deemuun hin danda'amu. Kanaafuu nu illee hamileedhaan irratti hirmaachuudha qabsoo Oromoo keessatti gahee keenya taphachuudha. Akka qophii ta'an hawaasatti himanii jiru suni baay'ee. Akkuma argitanii dubartooti hirmaannaa isaan qabanii lakkoofsaan amma dhiiraayyuu hin gahinnoodha waan jedhamu miti. Inni kun tokkollee namumti tokkollee wanta gaaffiitti gashu miti. Walgahii kanarraas sochii kanaan dura jirurraas akkuma hubannu walgahiin kun amma kan inni utubaa argatee dhaabbatee milkaa'ina amma kan argate dhugaasaa dubbachuudhaa fi hojii dubartootii keenya hojjetaniin baay'eensa yoo argitaniitu ta'ee fiixaan kanaaf ragaadhaa. Wanti isaan hojjetan jalqabaa kaasee hamma dhumaatti ganamaa kaasee hamma galgalaatti wanti isaan hojjetan dubartoonni dhugaa dubbachuuf yennaa ta'e gara fuulduraatti fiiyulii sochii Oromoo akka isaan ta'an wanta baay'ee agarsiisutu jira. Kana duwwaa miti yeroo mariin taasifamu garee hunda keessa deemeetan ilaalaa ture. Guyyaa sadanuu irra deemeetan ilaalaa ture. Dubartoonni lakkoofsi isaanii muraasa haa ta'uyyuu maleessa hirmaannaa isaan asirratti godhan baay'ee wanta nama jajjabeessuudha. Baay'ee wanta nama kakaasuudha gara fuulduraatti. Dubartoonni keenya gara fuulduraatti dhufanii ajandaa saba keenyaa keessatti hirmaachuudhaaf fuulduree egeree biyya keenyaa bocuudhaaf kutannoo isaan qaban dhugaa baay'ee nama jajjabeessa. Egaa akkuma yeroo darbe dubartooti keenya immoo yeroo cufiinsaa waltajjiitti ba'anii dhaamsa dhaammatanii walgahii isa kana booddee egaa walgahiin garaagaraa godhamuun isaa nafu konveenshiniin garaagaraadhaa ardii garaagaraatti san booddee hin kaafta jedheetan amanaa. Egaa gara fuulduraatti dubartooti waan kana keessatti hirmaannaa kana caalu argisiisuudhaa fi qophaa'uu turre jiraataa jechuudha. Sababiin isaa asitti hirmaannaa bal'aatu godhame milkaa'ina walgahii kanaatiifis isaan wanta baay'ee hojjetanii dhugaattis immoo isaan yoo jiraatan maleessa homaa gochuun nutti ulfaata yennaa waan ta'eef dubartooti keenya gara fuulduraattis hirmaannaa kana caalu gochuudhaaf qophaa'utu irra jiraata. Keessumatti ardii Awurooppaatii fi Awustiraaliyaas ta'ee Ameerikaattis deebisee yennaa taasifamu. Dubartooti kana caalaa qophaa'u jedheetan amanadha Bireen. Tole Bofiit. Anilleen waan inni jedhe kanarratti ittiin amanaa wanni ani itti dabaluu barbaadu
sabni Oromoodhaa sirna gadaa keessattis haa ta'u aadaa siiqqeettis yoo fudhattanii sabni Oromoodhaa dubartoota keenyaa fi bakka guddaa qabaa kun waan shakkii qabuu miti gaaffii qabuu miti. Ani haati kiyya haati na deesse haadha dhiiraati. Ani yoo isheen dhalanne hin dhaladhu akka haadha kiyya jaaladhus waan nama biraa biyya lafaa kanarratti hin jaaladhu. Kanaafuu yoo haati kiyya milkoofte yoo haati kiyya jabaatte anaaf naa gammachuu. So warreen hafanillee akkuma kanatti ilaalaa qooda nurraa eegamullee waan isaan barbaachisu irratti waan isaan godhuu qaban irratti nuti hundumtuu akka goonu nan abdadha. Garuu hojiin guddaan isaanuma bira jira. Mirga isaanii qooda qabanis ka abbaa itti ta'uu isaan malee yoo ka kennaa dhiirarraa eeggatan taate ammallee yeroo waltajjiileen yoo dhaqanii xiqqoo dhadhaadatanii bu'an malee kaanumatu jijjiiruu qaba. Mirgi isaanii harkuma isaanii keessa jira jechuu barbaadeeti. Mirgi haadha kiyya yoo abbaan kiyya itti roorriseef anis ittiin callisu. So kanaaf jecha angara kiyyaanii sirnuma gadaa sana kan yeroo amma assembilii kanarratti illee haasofne isaan eegallee akka sirna gadaatti illee siinqeewwanni kun haa dhaabbatu yoo jette wanni san ni dhaabbata. Duulaafillee baatee yoo siiqqee bira tarkaanfachuu hin dandeessu. Siiqqee jechuun jaarmiyaa dubartoota sirna gadaa keessa sirna guddaadha. Kanaafiyyuu falmaan isaan harka jira. Ammallee immoo biyya alaa kanatti akka bara biyyaatis miti eenyu wajjin mirga walqixaati qabaa. Saniifuu isaanitu irratti jabaatee hojjechuu qabaa. Nutis immoo qooda nurraa eegu akka ilmaan dhiiraatti waliin dhaabbannee encourage godhuu qabna. Ammallee wanni isaan hojjetan yeroo baay'ee milkii qabaa. Milkii guddaallee qabaa. Sadarkama biyya alaa kana keessatti illee yoo deemtanii ilaaltanii waajjira faranjii tokko dhattee yoo dhooftee dhiira caalaa dubartitu dhageettii qaba. Sadarkaa fedhettaa ta'u. Kanaaf jecha angara kiyyaanii wanni waltajjii sanii irratti illee godhames ta'e of duraafis godhamuuf jiraatu qoonni dubartiin Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis haga dirree lolaatti qabani qooda olaanaadha. Warreen akka Kuulanii, warreen akka Daraartuu, warreen akka Aslii Oromoo hin beeknaa kanneen hundumtuuyyuu dhiira kamiyyuu gadi shooran taane qabatanii jiru. Ammas of duraafis dhugumaan onnee keenyarraa itti amannee dubartoota keenya yeroo korallee dhannu mana dhiisuu osoo hin taane mala barbaannee akka danda'ametti akkuma deetu wal goonee waltajjii dhiiraan qixatti geggeeffachuu dhiiraan qixatti qooda irraa fudhachuu haqa qabanii immoo kana godhuudhaafi of kenniinsi isaaniillee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee isaanumatu of duubatti of hambisan obboleettii qabaa. Haadha qabaa. So they don't have to really of duuba of qabu hin qabanii jedheetiin amanaa kan an maatii kiyyarraa ka'ee dubbachuu jira jechuudha. Ka qaamota biroo immoo ka jiran jabeeffachuu qabna dirqama keenya kan jirre ijaarrachuu qabna. So kophaa isaaniittillee waan baay'ee godhuu hin danda'an yoo humniti immoo dhiirota itti dabalame instituutiona guddaa tokko nuuf ta'uu danda'u jedheetiin amanaa. Kanaafuu hangama kiyyaan deeggarsa guddaa isaaniif qabaa ittisaman. Galatooma. Tole gaaffii itti aanu mee qabxii mata duree lammaffaa mariitiin kan wal qabatu ta'a keessayyuu walitti dhufeensa hawaasota biraa yookiin uummattoota biraa biyya san keessa jiraniin keessayyuu sochii amma godhamaa jiru kanaan wal qabatee sochii qeerroof qarreen Oromoo godhaa jiran naannoo biraattis akkuma beeknu keessayyuu naannoo Amaaraa naannoo Koonsoo kanatti sochiileen akkanaa hin godhama. Kora kanarratti walitti hidhata sochii kana galma ga'uudhaa wajjin hojjetuun strategically uummata biraa wajjin walitti hidhatanii wajjin hojjetuun yeroo gabaabaa keessatti rakkoolee nurra ga'uu danda'u xiqqeessuudhaan galma ga'uudhaaf nu gargaara. Kanarratti maaltu jedhamee uummatoota biraa wajjin akkamitti walitti dhufnee akkamitti walitti hidhannee wajjin hojjennee mootummaa diina kenna waloo kana ofirraa kuffisna ka jedhu gaafii namni kaasan jijjiiru mee kanarratti yoo maaltu jedhame akkamitti ilaalama sochiin biyya san keessatti amma godhamaa jiru keessayyuu uummattoota biraa kana walitti hidhata akkamiitu jiraata jedhamee wanni ka'e jira. Baay'ee galatoomii bire gaaffiidhuma gaafatamuu qabu namni maaliif akka kanarra deddeebi'ee gaafatullee hinuma hubadhaa maaliif gaafatu jedhee gaaffii hin kaasu. Sababiin isaa maanni sabni Oromoo gaafa Afrikaa keessatti duwwaatu hin ta'ini naannoodhuma sanatti iyyuu saba baay'ee guddaa ardiidhuma sana keessaa iyyuu saboota gurguddaa jiran keessaa tokkodha.
hiree biyya Itoophiyaa jennuus immoo gara caalu kan murteessuudhaaf adeemu dhimma saba Oromoo kanaa wajjin wal qabate waan ta'eef warri jiran yennaasaa yaadda'anii gaaffii hin qabu jechuu kooti. Haa ta'uuti nama hundi akka beekuu fi Oromoon kan mari'achuudhaaf walitti qabame dhimmuma Oromooti ammaaf jechuu kooti. Dhimma ajandaa qaba ture Oromoon. Ajandaan isaa wantoota arfan amma kaafne kana. Ajandaa amma arfan hafan kana haasa'uu irratti kan Oromoon walitti qabame maleessaa wanta biraa bocee akkamiin godha waan jedhu strategize gochuudhaaf yookaan immoo dhimma saboota biraa diskasii gochuudhaaf miti adda durummaadha. Inni kun wanta barbaachisu miti jechuu miti. Haa ta'uuti keessumatti yeroo wixineen chaartaraa dhiyaatu chaartara keessatti uummanni Oromoo saboota biraadhaa wajjin walitti dhufiinsi inni qabu maal fakkaataa kan jedhu keeyyatti tokko kaa'amee fi ibsameera. Kanaafiyyuu achi keessatti sabni Oromoo walitti dhufeenyi inni saboota biraadhaa wajjin qabu keessumatti iyyuu erga Oromoon abbaa biyyaa ta'e booddee haala akkamiitiin ilaalamuu qaba kan jedhudha kan kaa'amee jiru jechuudha. Gara caalaasaa amma waa'ee chaartaraa yennaa kaafne Oromoon gaafa biyya isaa dhuunfatu bu'uura maalii qabaa bu'uurri isaa maayinni kan inni irra dhaabbatee ittiin biyya isaa bulfachuu barbaadu kan jedhudha. Yaadi baay'een achi keessatti kaa'amanii jechuudha. Isaas inni jiru waa'een qabsoo waliin qabsaa'uu waa'een saba mootummaa wayyaaneedhaa amma akkasitti nama ajjeesaa jiru kana irratti walii wajjiniin duulu wanta gaaffii keessa galu miti. Namni garuu kana mari'achuu dhufan jedhee yaaduun irra hin jiru. Oromoon ammaaf dhimmuma keessaa mataa isaati kan inni mari'ate. Dhimmi keessaa Oromoo warra kaan irratti dhiibbaan qabu jechuu miti hin qabaata garuu wanta ajandaadhuma Oromoota irratti kan haasa'ame wantoonni kun arfan ni jechuudha. Garuu wanti saboota biraadhaa wajjin wal qabate chaartara keessatti ka'eera. Chaartara sana keessatti immoo sabii hundumtuu irratti mari'atee kana ta'uutu irra jiraata akkasitiin deemuutu irra jiraata jedhee uummati yaadinni laattate jira. Wanti hundumtuu wanta baay'ee yaaduma gaariidha wanti achi keessatti ka'ee jechuu kooti. Garuu ammaaf wanti ajandaan gurguddaa jiru hundumtuu baay'ee keessaa Oromoon dhimma sabaa keessaa dhimma keessooti kan inni haasa'aa turre sabii kana irratti haasa'uudhaaf walitti qabame jechuu kooti biraan. Baay'ee gaarii internal affairs irratti focus godhuusaa namni kana baruu qaba. Egaa namoonni baay'ee gaafii baay'eetu jira. Amma gara gaafii social media irratti obbo Fiixaadha carraa kennitan garasitti deebina. Waan internal waan achitti ka'an kana walitti qabiitii kaasii gara social mediaatti deebina. Dr. Birree akkuma beektu ajandaan dhiyaate ajandaalee dhiyaatan keessatti ajandaan sun faayinaalii jechuu miti. Immoo yaanni namoota waan kanarratti hirmaatan irraa kenname ajandaa san hedduu gabbise. Yaadonni kennamaa turan baay'ee yaada bu'uuraa turan. Dursi garuu mana keenya keessa Oromoon to the minimum maali wanni nuti irra jirru maaltu nu hanqatee akkamitti deemna ka jedhu. Akka sabaatti garuu dhimma roorroo amma biyya keenya irra baname irratti sirnoota dabranii fi sirnoota amma keessa deemnus haa ta'u rakkoon jiru amma sirnoota irraa malee I think saboonni ni jiraatu. Mootummaan dhufee darbaa saboonni garuu bara baraan waliin jiraatu kun waan namni tokkollee haaluu danda'u miti. Sabni Oromoodhaa saba Tigraay wajjin rakkoo tokko hin qabu. Sabni Oromoo saba Amaaraa wajjin rakkoo tokko hin qabu. As we speak ammallee akka asitti taasaa jirutti biyyattis namni walumaan jiraachaa jira. Harmooniin gaariin ni jira. Akka sabaatti akka ummataatti. Rakkoon ka jiru warroota jaarmiyoota bakka buune jedhanii maqaa saboota kanaa himatan jidduu rakkoon jira. Isaan immoo yoo demarcationaa fi division promoting goone jireenya jaarmiyoota saniitu dhabama. Saniif jecha sirna nama nyaataa buqqisuu irratti Oromoon abbaa fedhe walii yoo dalagate rakkina hin qabu. Kana jechuun garuu dursee ofii isaatii humnaawee mana isaa keessa qulqulleeffatee ofii wal dhagahee waan irra wal dhagahu san irratti daboo waliif bahee humna waliif ta'e wal dura of dura akka tarkaanfatu irratti baay'een dubbatamee jira. Kanaaf waan obbo Habteen dubbatan irratti kanuma dabalaa kanumaan bira darbina.
Tolega, waan keessatti adeeme ka achi turtanii koree keessallee turtanii keessayyuu obbo Fiixan koree keessa turtee obbo Ittaananis immoo achitti uummata wajjin taatee wanna godhamaa ture haalaan nu ibsitanii jirtu baay'ee galatooma. Amma mee gara gaafilee ciccimoo social media irratti ka'aa turanii namni karaa inboxis nu gaggaafataa turan wajjin kaasnee mari'anne. Inni duraa cufaa ture miidiyaa ugguranii haasa'anii mana cufatanii haasa'uuni rakkoo haasa'uufi malee fottoquuf mari'achaa jiru malee maaliif cufatanii kan jedhu gaafii guddaatu jirame maaliif cufame jettamee miidiyaarraa wanna jettan yoo qabaattan kanarratti. An dura deemuu fedha. An qotisuudhaa garuu dura dubbachuuf. Itti fufee anillee sirraa jalqabuu barbaade. Na uffalchitaniirtu isin lamaanoo ijarraa naan bisaa. Okay. Asirratti yeroo baay'ee ni beektani Oromoon saba sansakkaa qabu. Sansakkaa jechuun iccitii isaa hanqinni Oromoon qabu tokko ka jiru kan namni baay'een illee beekuu qabu tikarratti baay'ee laafina qabna. Kan haga kana nu miidhe quarter century dabarsine kana keessatti waan nu miidhe keessaa tokko tika dhabuudha. Fayyaalomuu waan akkasii kana ni qabna. Haa ta'u garuu amma waan san godhuu irraa waan baay'ee baranne. Namni walaba ta'ee akka gaaritti akka fedhutti waliin haasawee parpazimmaa wanni kun barbaachiseefuu irra guddaan Oromoon keessa ofii face to face qaamaa wal bira taa'ee akka gaaritti akka waliin mari'achuu danda'uuf akka osoo waan tokko ofirraa hin shakkin osoo privacy kiyya invade ta'a yookiin immoo saaxilamaa jira jedhee osoo of hin sodaatin akka gaaritti waan keessa ofii akka waliin mari'atuu fi itti yaadnee irra murteessinee kana goone. Ammallee immoo marii paablikiitiif qofaa miti ka achi dhaqamellee ka itti yaadamee dhaqamellee. Lakki Oromoon yeroo hundumayyuu banama dubbachuu qaba. Wanni dhokatu hin jiru qaamonni jedhan yoo jiraatani eenyu gowwaan jira bara amma keessa jiru kana keessa bara social mediaadha bara wanni hundumtuu even ka icciti qabameyyuu alatti bahee wal saaxilu keessatti ammaan booda I think strategiin suni jijjiiramaa jira. Oromoon illee amma akkuma saboota birootti waan keessa ofiitti ka garaa kiyyatti jedhe hayyuun Oromoodhaa qabsaan Oromoodhaa tokko gaafa roorroodhaanii waraqaa sitti kennan as fidi jedhanii ka garaa kiyya deebifadhe jedhe. Kanaaf jecha akka yaada kiyyaatti ani waan san hedduu irraa gammadee sabnilleen warri achitti walitti dhufan hoogganoonni walitti dhufan qabsaa'onni walitti dhufan remember veteraanonni Oromoodhaa ka qaamaa hir'atan hedduun isaanii achi turan ka dubartootaatis ka dhiirraniitis hedduutu achi ture. So akka gaaritti bilisummaadhaan namni wal amantiidhaan akka maatiitti galgalallee hiraataaf bahuu irraa of duuba jedhanii akka gaaritti wal mari'achuu ka danda'anii fi nummaanuu amma asitti akkitti haasawaa jirru paablikii irratti wanni haasawaniif wanni dhuunfatti haasan tokko miti dhuguma haa dubbannu. Kanaaf hedduu firiidemii guddaadhaan waan piroodaaktiif ta'e guddaa hojjetanii jiru an gara kiyyaan waan san irratti baay'ee irraa gammadee. Baay'ee galatoome. Bofiita yaada gaariidha. Egaa dhimmi kun dhimma internal affairs ta'e jennee jirra. Kanaan wal qabatee internaalii haasa'uun barbaachisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Hooggantoota waan kana haasa'anii waan haasa'an hunda bakkuma haasa'anitti namni hundumtuu akka hordofu godhuun yeroo hundumaa barbaachisuu dhiisuu danda'a. Garuu ittaana gara keetiitti hoggaan deebi'u yeroo darbe Londanitti waanuma wal fakkaatutu ture. Amma tokko miidiyaan banaa ture. Namni yaada isaa addunyaa amma keessa jirru tana keessatti bilisaan yaada isaa ibsachuu mirga qaba. Biyya san keessatti immoo keessayyuu seenarraa kan dhufe namni tokko yaada namaa fudhatanii liqimsuun waan baramee miti. Achitti waan ka'eerraa dogoggora jechuu miti wanni ka'e namni hundi wannatti dhagahame dubbachuu mirga qabaachuu qaba. Jaalannes jibbines addunyaan amma keessa jirru tun kana godhaa jirti garuu for strategic reasons wanni dubbatamuu hin qabne immoo inuma jira akka amma obbo Fiixan jedhe sanitti Londanitti ta'e sanii fi an amma ta'aa jiru kana wal qabsiisiti mee suni banaa ta'uunsaa kuni cufaan ta'uunsaa maali mee maal sitti mul'isa mee kana daawwattoota kennan nu ibsi. Lamaan irraa turte waan ta'eefati. Sirriidha bire.
baay'ee sababa ifaatu jira sababa wal laman gaafachiisne inni sun banaa ta'e inni kun cufaa sababa inni ta'eef jechuudha sababa baay'ee ifaatu jira itu sabran naqini seera namni baase hin jiru walgayiin Oromoodhaa hundumtuu online darbuutu irra kan jedhu seerri barreeffamee lafa kaa'amee dirqamni saba Oromoo irra kaa'ame tokko hin jiru sabi Oromoo saba of danda'aadha yeroo hundumaa dhimma mataa isaatii mari'achuuf mirga qaba kophaa isaatti balbala cufatee yennaa wal arrabsees yennaa wal tumes yennaa walii galees kophaa isaatti wal danda'ee walii wajjin dubbachuudhaaf ajandaa mataa isaa kophaa isaa bocuudhaaf waa'ee Oromiyaa irratti ana duwwaatu murteessa jedhee waliin mari'achuudhaaf mirga guutuu qaba uummati keenya kan inni mari'ataa jiruufis kan inni qabsaa'aa jiruufis kanumaadhaaf wanti biraan hin jiru sagaleeni biyya keessaa dhaga'ame uummati keenya kumootaan kan inni ittiin lubbuu kaffalee fi bilisummaa akkasii argachuudhaaf. Kanaaf namoonni maalifitu walgayiin Oromoo yeroo hundumaa online nuu darbuu didee jedhanii gaafatanii firris alagaanis kana beekuutu raraata. Oromoon balbala cufatee mari'achuuf mirga guutuu qaba. Isa kana online waan isiniin dhiyeessineef dhiifama nuu godhaa jedhee Oromoon wanta tokko eenyuunuu nama dhiifama gaafatu hin qabu. Garuu sababiin isaa sababa qaba kana akka sababi isaan dubbatamneef miti kan kana haasa'aa jiru. Sababiin isaa maan kuni walgayii galma tokko keessatti godhame miti inni Atlaantaadha. Kutaa saddeet yoon dogoggoruu baadhee guyyaa sadaffaarra kutaa 9tu ture duraan immoo 8 naannoo kutaa 8tu ture. Silumayyuu kana hunda akkititti dabarsitu hin jiru walii wajjiniin jechuudha. Kutaa 8-9 keessa deemtee akkititti online broadcastii gootu jiru kun jechuudha. Kutaa 8 keessa isa jiru itti online uummataaf dabarsitu tokkollee wanta danda'amus wanta yaadamus miti jechuudha. Inni London akkuma beennu galma tokko keessatti godhame waan ta'eef wanti hundumtuu achumatti godhame wanti hundumtuu achuma keessatti raawwatame kaameraa tokkittiidhaan nama hundumaaf dabarsuu wanta dandeessuuf wanta salphaa ture. Kanaaf koree isaa murteeffatee online akka inni darbu taasiseera jechuudha. Inni kun garuu isarraa adda. On the top of that akkuma immoo sila jedhe maanni dhimmi kun dhimma keessooti silumayyuu. Dhimma keessooti waan ta'eef dhimma keessoo mataasa isa uummati keenya godhachuu dadhabee qawween isa dhowwe immoo nu immoo kana goonaa fi mari'annee kan jedhudha. Yeroo itti uummati immoo beekuun irra jiru immoo guyyaa sadaffaa irratti qophaa'ee akkuma argitanii guyyaa sadaffaa irratti press release kennameera. Isa kana addunyaa guutuutu dhaga'e afaan Oromootiin afaan Ingiliziitiin ba'eera jechuudha. Uummata ofiis firas diinas dhageessisuudhaaf wanti irra ga'ame bayiin walgahii kana himameera ammallee irraa haasa'uu hin dandeenya waa'ee bayii walgahii kana inni kun isa kana. Inni kan biraani sagalee diina biraa dhaga'amu yeroo afaan isaan dhaga'aniinis itti himuu dandeenya sagantaa qabannee dubbii jedhaniitu qofaatti walitti qabamu kan jedhu. Waa'een mirga foxxoquu maal jechuu kun kanaan dura haasa'eera. Oromoo namni foxxoquudhaaf jettaa jedhee gaafachuun isaa mataan isaa iyyuu badii guddaadha. Saba hamma naga'uu sabi bicuuni namooti dhuunfaa as ba'anii Oromoon foxxoquudhaaf jedhanii yeroo hundumaa wanti isaanii gaaffii saba hamma naga'uu achi ol haasa'an kuni achi ol haasa'uun kun sirrii miti. Waa'ee biyya sanaas yoo ta'e waa'ee naannoo sanaas yoo ta'e hin galcha yennaa ta'e jalqaba kan inni galchu saba Oromooti maleessaa saba warra xixiqqoo miti. Kanaafiyyuu Oromoon foxxoquudhaaf jedhaa warri jedhani waa'ee ofii isaanii waa'ee dhimma isaanii yoo mari'atan gaariidha malee waa'ee dhimma sabaa kanatti quba dha'uudhaaf yaalii gochuun kuni waa'ee gatii uummanni Oromoo waa'ee dhimma isaatii murteeffachuudhaaf gatii inni kaffalaa jiru wajjiniin addaan walitti ba'uu ta'a waan ta'eef namoonni ituu waan akkasii irra haasa'uu baatanii bayeessa keessumatti warri nuti humna tokkummeessitootaati jedhanii of waamanii waa'ee foxxoquu kana akka qoraattii duddaatti dhimma Oromoo irra kaa'anii gaafuma Oromoo waliin dubbatee waa'ee dhimma foxxoquu kana haasa'u. Tokkoffaa dhimmi foxxoquu mootummaa Wayyaaniitiin iyyuu heera keessa wanta kaa'amee jirudha. Kun cubbuus miti yakkas miti. Wanta seera keessa kaa'amee waggaa 25 guuteedha kun. Uummati Oromoo wanti inni ittiin badiidhaan gaafatamuuf kana mari'atteetta yoo mari'achuun mirga isaati waa'ee kana. Namni tokko namni dhowwuu hin jiru Oromoo. Cabuun barbaade yoo jedhes namni Oromoo dhowwuu hin jiru. Garuu inni kun gaaffiidhuma ta'ee ka'uunsaa iyyuu sirrii miti jechuufani. Kanaaf sababiin inni itti cufaa ta'e
sababii loojistiksii Oromooni dhimma mataa isaatiin mari'achuu xaraaraata. Loojistiksiis immoo yennaa ilaalte hin danda'amu kutaa 8-9 keessatti godhame waan ta'eef achi keessaa namaaf dabarsuu hin dandeessu jechuudhaaf fedheetanii fayyaa. Dr. Bireetiin dabalanillee. Baay'ee galatoomi. Itaan anallee deebii quubsaa tokko naa kennite ani qaaman irratti hin hirmaanne kora kanarratti odoon manuma taa'ee hordofeera dheenuma natti tola ture. Deebii quubsaa naaf fakkaata. Itti dabale tole. Itti dabale. Wanni ani itti dabalu gowwaa sobanii kolfisiisanii ilkaan isaa laakkaanii jedhan. Oromoon amma bayyanatee qaroomee miidhamee waan baay'ee argee jira. Afaan Faranjiitti look everything doesn't belong on social media. In the first place kan nuti beekuu qabnu social media ni bakkuma waan argite hunda geessitee itti dhibaastu miti. It's not wanniidhaa miti like sabni kamiyyuu akkuma reefu ittaanaan jedhanitti sansakkaa ofii qabaa, iccitii ofii qabaa, internal affair ofiitii qabaata. Namni lakkoofsaan hagana guddatu walitti dhufee yoo online itti waan hunduma banee ka waliin mari'atu taate mana banatti waliin dhufumaa barbaachisire online umatti waliin arginu maal rakkina maalii qabama addunyaan guddatte karaa baay'eedhaan namuu mana isaa taa'ee online umatti abbaa fedhe affeeraa haasa'uu danda'a jechuudha. Kana wannummaan qaamaa walitti dhufuu barbaachiseef wannummaan waree gaaganaayuu kafaluu barbaachiseef marii akka sirna qabdu marii itittuu marii namni yeroo itti fudhatee sa'aatii hirriba isaa irraa arlee muree taa'ee waliin haasawee dhimma saba isaa qalbii tasgabboofteen waan itti tokko lafa kaayyachuu danda'uun of duraafillee waan jabeeffamuu qabu. Warroonni immoo akkamitti darbuu dhabe jedhanii dhugumaan fedhii Oromummaa qaban jaalala Oromummaatiif gaafatanii wanni Oromoodhaa bakka jirtanitti isinitti dhufaa isin birallee dhufuudhaaf jiraataa isinis hiree kana carraa kana ni qabaattanii walga'iin kuni ka jalqaba tokko jedhee eegale malee ka xumuraatii miti walga'ileen kana fakkaattu akka itti fuftuuf korrilleen jabeessee jala muree waan dhaammatee jiruufi warroota fira taataniif isin dhaqqaba. Warroonni garuu duduchiisanii akka waan namni sodaatee fakkeessanii of duraafillee waan akkasiisanitti encourage Oromoo godhuu barbaadani Oromoon bakka durii hin jiru jechuun barbaada bakkuma itti dabaluudhaaf hin dheeressu galatooma. Galatoomti baay'ee yaada gaariidha fiixa sunillee barbaachisaadha. Yeroo baay'ee Oromoo kana akkatti isaan define godhanii baay'ee nama ajaa'ibti. Isaanumatu yeroon define nu godha nu of define hin goonu. Yawuu haadha nuti. Oggaa isaanii kan kennan immoo oggaa nu hiikan immoo akkamitti nu hiiku we are the antithesis of someone ofii miti of taanee Oromoo taanee waan kenna ta'e waan dhimma kenna ta'e qabaannee odoon ta'in yoo walga'ii goonu nama hamachuuf nama bira because we are antithesis. Isaan illee antithesisii kenna godhanii yookiin fuggisoo kenna godhanii waan of laalanii oggaa walga'iin kenna godhamee waanuma waan saa haasoftu suni barbaachisaa miti. Hawaasni kun uummanni kun uummata of danda'e waan mataasaa waan irra mari'atu qabaa nama biraan hin ilaallanne jechuudha. Kanaafuu waan kanallee hubachuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo akkuma dura kaasne nuyi uummata gadaati ofiin jedha. Jarri kun duudhaa baay'ee qaban waan isaanii ta'e waan hiika isaanii kennu eenyummaa isaanii ibsu baay'ee qaban waan san irratti kophaa isaanii mari'achuun miidiyaa irratti stream godhuu dhiisu mirga qaban. Duraan dursinee kana kaasuun barbaachisaadha. Oromoo is not the antithesis of any other group. Oromoon of danda'ee uummata mataasaa danda'ee jiru. Lammata yoo dhufne garuu it is impractical akkuma ittaanan jedhe kutaa 9 stream live stream godhuun hin danda'amu si barbaachisaas ta'uu dhiisuu danda'a waan amma kaasne kanarra. Kanaafuu uummanni daawwattoonni keenya kana akka hubatan barbaanna. Nama gaafii kana qabullee deebii karaa adda addaatiin kennuu barbaachisa. Akka sagantaa kennan dheeressine gara gaafii dhumaa fi very controversial ta'e kanatti deema. Dookumentii wayii ogguma korri kun godhamaa deemu san bittinnooftee turte anallee imeeliin nageettee turte. Dookumentiin tun ija baay'eedhaan laalee ija gargaraatiin laalee. Anaaf ittaanallee bakka wayiitti nu shuumanii turani aktiivistii garee wayii tokko keessa jirra. Nama 9 qabu wayii baay'ee tokko ijaaranii walittidha. It's so fascinating by the way. Akkatti isaan ijaaranii walittidhan suni dhuguma
diinatu amma akka yaanni waloo jiru maal diinatu kana barreessee facaasee jedhan. Yeroo tokko diinni tun otoo hin beekin waanuma nu fayyadullee hojjetti. Yeroo darbe amma ji'oota darbe kana mootummaan Misrii yookiin Ijiptii abaawoodhaa maallaqa manaa kenneedhanii piroopozaala barreessanii facaasan. Amma laal jarri kun otoo walitti illee dhufuu baatanii otoo walillee gargaaruu baatanii dhiibanii akka isaan gargaaran godhaa jiran jechuudha. Nutillee ijaarsa akkanaa kana siyaasni adda adda ciccite kun bakka jiru kun akkatti isaan walitti nest godhanii waan Oromoo bareedaa tokko ijaaranii facaasan jechuudha. So inni maaliif godhanii isaanii namoota tokko maqaa kaasanii akka namni otoo nu hin filatiin akkamitti iddoo akkanaa kennameef jedhee akka namni walitti bu'u godhuudhaaf. Garuu on the other hand jarri kun akkatti uummata Oromoo kana yeroo fudhatanii walitti ijaaran tokko immoo baay'ee tokko nagama akkana godhuun hin danda'amaa jedhee anuu gaafii of gaafachaa ture. Dookumentii kana argitanii jirtu namni baay'een isaarratti olii gadi facaasanii afaan faajjessuudha. Uummanni akka waan kora Atilaantaa kanarratti abdii kutuuf godhuudhaaf akkana godha warri jedhu hin jiru. Mee maal beektu waan dookumentii sanii dhageettaniisi? Achirratti illee deebiin kennamee jira nu hin beeknu jedhamee jira. Akkanuma akkuma marii akka yaada xumuraatti kaasu. Yaa egaa isa nus kana caalaa waan jennu hin qabnu akkuma eenyuyyuu onlaayinii yeroo xiqqoosee yeroo argadhu argeera Facebook irratti wanti kun akka hojjetamee facaafame. Haa ta'uuti dookumentii kana kan koraa Atilaantaadhaa wixineen barreeffame hundumti isaa harka keenya jira. Iccitii miti uummati keenya illee yeroo ammaa kanatti nan abdadhaa guutummaa Noorz Ameerikaa keessaa Awurooppaa keessaa iddoo tokkorraa warri dhufanii mana isaaniitti galanii koppii of harkaa qabu sa'aatii ammaa kana anduwwaan qophaa koo ragaa ba'uun irra hin jiru. Wixinee kanarraa waan wal argu tokkitti iyyuu hin qabu. Uumaadha. Uumameetu faabrikeetti ta'ee wanta hojjetamedha. Kaayyoon saamaan isa jedhu warra hojjetetu beekaa. Kanaaf akkuma inni waliin argine waan relevaantii akka inni hin taane duwwaadha kan inni dubbachuu barbaadu. Gama biraatiin waan ittiin saba kootti boonillee dubbachuun barbaada yeroo kana maa inni waraqatii sabaaf hirame koppii xiqqoo miti. Amma fakkeenyaaf guyyaa jalqabaa irratti kunoo fiixaa wajjiniin keessuma naannofnee namoota biraadhaa wajjin wal gargaarree hiraa turre. Isuma duraa ajandaa isa duraa irratti illee afaan Oromootiif afaan Ingiliziitiin kan inni bittinnaa ture. Ajandaa arfanuu irratti akkuma kanattiin bittinnaa ture jechuudha. Garmalee koppii baay'eedha isin jechuuf jedheetanii. Egaa kana kan godhee mootummaa ijaaramaadha ituu ta'eeti mootummaan karatti tikfatu qaba kana. Tika mataasaa qaba intelligensii kan kana tiksuuf jechuudha dookumentii yookaan immoo wixinee akkasii jechuudha. Kuni kan sabaati wanti dhokatus hin jiru garuu ituu irratti hin mari'atinii tamsaasamuunsaa sirrii miti kan jedhamu kan inni kaa'ameef. Kanaaf ani waan ittiin saba kootti boone yeroo kana maa inni ituu walga'iin kun iyyuu hin eegalamin ituu kana irratti dubbachuun iyyuu hin eegalamin dhimmi Oromoo qofaadha. Nama tokko iyyuu hin ilaallatu jedhee wal kabajee dookumentii kana guyyaa sadanuu harka isaatti qabatee itti gaafatamummaan itti dhaga'amee taa'ee walii wajjiniin haasa'aa ture adeemeera. Oromoon iccitii qabachuu hin danda'u warra jedhaniif immoo deebii quubsaa duwwaatu hin ta'in deebii lafa isaan ilaalchisu kenneeraaf. Kanaafiyyuu maal jechuudha kun egaa hiikisaa sabni kuni utuma haasaayyuu hin jalqabin ituma mareeyyuu hin jalqabin walii galeeraa jechuudha. Ituma irratti hin mari'atiniyyuu jechuun ituma walii wajjiniin maree hin kaasiniyyuu tokko lama sadii jedhanii waan irratti walii galee qabaa jechuudha. Dhimma keenya qofaadha. Hooggantootaaf erga jedhame hooggantootaaf. Erga hooggantoonni raa'atanii saba irratti mari'atamu erga jedhanii walii galleeti akka kanattiin wal kabajne naamusaan immoo adeemuutu nurra jedhee uummati Oromoo akka kanattiin wal kabajee kana hojjetee ulfina ofitti godhee wanta bareedaa hojjetee addaan yaa'uu isaatti dhuga'anii baay'een itti boone wantoota ani itti gammadee itti boone keessaa tokko wanta tokkitti wanta baay'ee keessaa wanta tokkittiin kanadha. Bayyiinsaa inni isin success jettan yookaan immoo milkaa'ina inni isin jettan maa inni jettee onu gaafatte biru
kanarraa afaan lama sadii haasa'uu hin dandeenya booddee amma garuu seedhuman gaafatame kanarraa dhaaba. Anis itti dabaluudhaafi dubbiin hafteef ittiin dabalanii keessaa nafuudhaaf dubbatu ati fixxee jirtaa haa ta'u garuu ka duraa gaafa hirribaa kaanee waan sana arginu ana namoonni na beekan hawaasni an bakka bu'ee dhaqees namoonni an online itti beekus all the way from down under Australia irraa New Zealand irraa natti erganii okay kana nuu tolchuu dhaxxanii jedhanii na gaafatanii jechuudha. Achi waraqaa kana raabsaa turre waraqaa akkasii hin argine achi an waan tokkoyyuu shakkiin qabu ture. Then gaafa lafti bari'ee immoo gabbaanee nuti hundumtuu wal arginu abbo ati shuumamtee wal gaafachuu jalqabne maqaa liistii keessa barbaaduu eegallee jechuudha. Warroonni achi kaa'amani dhugumatti illee yoo akkasittiyyuu Oromoon kaayate we have to see the other way around amma dambooba gaariidhaan jedhan makkaalloo gaariidha. Namoota hanqina tokko irraa himuu hin dandeenye namoota Oromoon ittiin boontu namoota gahee guddaa Oromoo keessatti qabaachaa turanii fi of duraafis qabaachuudhaaf jiran kan nuti hundumtuu ittiin boonnu akka ta'an ani isinii mirkaneessuu barbaada. In fact maqaan kiyya achi keessa jiraatee akkas jedhaan jiru Dr. Biraanuun inumaayyuu manumatti shuumame ani tikkeeta kiyya baasee xaaree dhaqee hadiida baaburaa keessa darbee maqaan achi keessa gallee Dr. Bireen silaayyuu manumatti jaallatame haa ta'u garuu warroonni san ani warroota mudaa tokko illaan irraa himuu miti ittiin hin boona yoo ta'eyyuu makkaalloo gaariidha tokko karaa biraatiin kana dubbachuu qabna diina keenyattis kana himuu qabna firoonni keenyallee kana haa beekan. San irraa kaafee garuu adadumaati waan gaarii hojjettuun warroonni waan namaa hojjetanillee siif hin rafan. Fakkeenyaaf korri kun ta'uu durasi wanti hamaan diina irraa deemaa ture. Miidiyaan wayyaaneetii fi miidiyaan abashootaas tokko wanta kanarratti baay'ee biizii ta'anii hojjechaa turan akka namni waan kanatti iyyuu dhaqeen hirmaanne akka waan namni dhaqees waraqaa mallatteessee quba kennee sagalee kennee boruma addaan fottonna boruma waan akkanaa goona jedhee tokkotti imagination hin jirre mataa namaa keessa kaanii dhaqanii turan yaadamaa ture. Gaafa garuu namni hundumtuu dhaqee ija ofiitiin argu Oromoon bara meeqa waliin argin waggaa 15 waggaa 20 kan waliin argin achitti gaafa wal argu. Ka gaafa biyyaa baanu mana hidhaa turan waggaa 10ffaa hidhaa keessa turan faan yoo achitti isaan arginu akka nama carraa du'ee lama dhalachuu danda'ee wal argeetti gammannee walitti boonne jechuudha. Dirqiidhaan nama addaan guurree koratti bakka walga'iitti ol seensisuu turree jechuudha. Kanaafiyyuu ani gara kiyyaanii makkaalloo gaariidha wanna sanallee godhuun garuu achi keessatti fidanii maxxansa faffacaasuun sani maa ifatti dhufanii korema waan kana hojjettu wajjin iyyuu yaada qaban yoo qabaatan abbaan fedhe maaliif hin dubbanne maaliif akkasittiin muranii waan hin taane godhuu isaan barbaachisa ka jedhu kanaaf I think kanumaan bira darbina exaggerate goone waan baay'ee irraa cinqabnuuf irraa dhiphannu miti garuu ejjennoo walgahii saniitis yookiin immoo wixinni sunis wanti lafa kaa'ame sunis akka walgahii saniin laallanne tahe warroonni namni 600tti tilmaamamu kun guutuu ragaa bahuu ni danda'a. Hirmaattonni kasilaayyuu guyyaa gaafa ummata nama 500,600 ka ta'antu hirmaate paablikii keessaayis san dura garuu namoonni 600 ta'an kun waraqaa sana fakkaatu tokkollee akka irratti hin mari'atin tokkollee akka quballee kennanii fi waan kana hin godhin 100% hawaasa keessatti deebinee jirra mirkaneessuu dandeenya jechuu barbaadeeti. Kanumaan bira darbina Dr. Biree. Tole suni waan guddaa argisiisa suni ummata kana ummata dhugaa ammanaa qabu kana propaganda irratti hojjetuun illee hammam akka rakkisaa ta'e argisiisa. I think documentii sun karaa ija baay'eedhaan ilaalamuu danda'a. It is baay'ee ummata akkana miidhame ummata historically dhiibban ammanaa irra ga'e kana propaganda hojjettee afafaajjessuun illee baay'ee tokko rakkisaa akka ta'edha. Diina ergaa guddaa dabarsa jedhee isuma kaasuuf. Kadhumaa gaafii dhumaa kanan godhu lamaan keessaniif okay waan kun gaariidha. Marii gaariidha. Uummanni Oromoo lakkoofsa ammanaa guddaa kanaan walitti dhufee guyyaa 3 wajjin taa'ee mari'atee haala baay'ee nama onnachiisuun haala gaarii ta'e tokkoon xumuramuunsaa milkaa'uun kun akkuma jiru ta'ee kuni anuma dhumaatii hin ta'u. Wanni itti aanu jiraachuu qaba. Wanni jalqabame kun galma ga'uudha. Asumarratti dhaabbatee
gaadha jechuun hin danda'amu. So what is next? Maaltu itti fufame kanarratti koreen dhaabbatee jira fuulduratti waa hojjetudha wanni karoorame jira jedhamee jira. Sanirratti mee maal jechuu dandeechanii yaada daqiiqaa lama fudhadhaa jedhaati sagantaa kennaa xumuru. Egaa akkuma bakkee keessatti himamee yeroo press releaseedhaa himamee task forcein garagaraa dhaabameera. Kanaafi task force garagaraa dhaabate keessaa tokko akkuma dhageessanii conventioniin akkasii akka fufiinsa qabaatu iddoo garagaraatti akka inni itti fufuu fi koreetudha jechuudha. Task forcein inni tokko kan dhaabate. Inni waa'ee gargaarsaa irratti hojjetus akkuma kana waa'ee humanitarian irratti waa'ee namummaa irratti inni hojjetus akkuma kana waa'ee diplomaasii irratti kan hojjetus akkuma kana koreen hayyootaa wixinee waraqoota kanaarratti hojjetus immoo akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf wantoonni hojjetamuudhaaf jiran adadaanii yeroo itti koreen kuni task forcein kun wal ga'ee mari'atee murteesseen waan uummata beeksisamu ta'a. Kanaafiyyuu asirratti dhaabbatee wanti jedhamu hin jiru ifatti akkuma himameetti fufaa jechuudha. Sanaaman namaanni wanti irratti dubbachuu barbaade gaafa milkaa'ina jennu milkaa'inni walga'ii Atlaantaadhaa maaliin lakkaa'ama kan jedhu waan afaanuma gabaabduu dubbachuu barbaade. Walga'iin Atlaantaa wanti inni ittiin lakkaa'amu milkaa'inni isaa wanta baay'eetu jira. Inni jalqabaa Oromoon walgeessee mari'attee walii galtee wixinee dhiyaateef irratti mari'attee bifa qaroomina qabuun wanta itti dabalamuun irra jiru itti dabalee wanta hir'achuun irra jiru irraa hir'isee inni garagarummaa yaadaa qabus garagarummaa koo achumatti ibsadha jedhee dhufee ituu waan tokko wal hin dallansiisin fuula ifaadhaan wixineewwan dhiyaatan kana arfan isaanii working saba Oromoo kan inni ta'utee sagalee guutuudhaan addaan galee jechuudha. Kanaafi kaayyoon arfanuu inni lafa kaa'ame suni hojiirra ooluu isaati milkaa'inni isaa inni jalqabaa. Inni lammaffaani ergaa inni hawaasa Oromootiif dabarsu iddoodhuma fedheeyyuu haa jiraatu hawaasi Oromoo ergaa inni amma dabarsu kun keessumatti iyyuu waa'ee walga'ii qindeessanii milkaa'inaan xumuruu irratti ergaa Atlaantaan dabarsu ergaa guddaadha jedheetan amanaan. Sababiin isaa maanni Oromoon kana booddee kana moodelii fudhatee wanta dhimma kooti jedhu irratti garagarummaa isaa namni garagarummaa yaadaa qabu ituma jiru namoonni miseensa paartilee siyaasaa garagaraa ta'an ituma jiranii hunduma kana gaaddisi jalatti walitti qabamnu akka jiru beekee gaaddisi sun gaaddisa odaa Oromoo sirna gadaa akka inni ta'e beekee ija jabinaan wal ga'uu akka danda'u sabi Oromoo walga'ii Atlaantaa irraa waan hubate natti fakkaata anaan. Wal abdeen yookaan immoo garagarummaan yaadaa waan jiruu fi Oromoon walii hin galtu wanti jedhamu hin injifatamee isa jedhuuf. Inni kan biraan maa inni diinni hojii garagaraa hojjechaa baheera. Milkaa'inni walga'ii kana akka hin godhamne fituu wayyaanee hin hafini jechuudha. Wantuma dheengadda tamsaate kanallee ituu hin hafin. Oromootti namni hamma fedhe dhagaa guurusi Oromoon dhagaa guuramu kana jala darbee waan ofii isaatii jedhe milkeessuu akka danda'u ergaa guddaa dabarfateera. Kanaafi namoonni dhagaa darbatanii Oromoo fakkaatanii Oromoo keessas ta'anii haa ta'u diinaa wajjinis walii galanii haa ta'u namoonni dhagaa darbatanii qubi walga'iin kuni walumaa galatti walga'iin kuni milkaa'inni isheen fiddee mooraalii isheen uummata Oromootiif fiddee iddoo garagaraatti iji isaa mul'achuudhaaf adeema jedheetan amanaan bire. Tole mee obbo Fiixaa yaada dhumaa. Galatoomi. Akka ati jettetti maaltu itti aanaadha. What is next jettee wanni kun milkaa'ee jira maal ka itti aanu maali amma jettee dursa garuu milkiin guddaan nuti ammaan kanatti keessa jiru tokko uummanni biyyaa sodaa ajjeesuu isaati. Sodaa ajjeesuu qofaa miti ajjeeseellee awwaale. Inni milkii guddaadha. Ammas immoo ka'alaa kunis maal ajjeese qoodamiinsa Oromoon tokko ta'uu Oromoon walitti dhufuu Oromoon jaarmaan qoodamaadha Oromoon kutaaf gosaan gandaan qoodamaadha ka jedhu sana ajjeese. Milkiin tokko kana.
Kaabiraa milkiin itti aanu uummanni dhaqee waan san ija isaatiin arge gurra isaatiin dhaga'e wanni kana fakkaatu ammaan durayyuu ta'uu malee ammaan booda amaanaa isin kennanne waan akkanaa kana adda nu jalaa hin kutinaa. Magaalaa keenyallee koottaa kun mana keenya of kennin galma isinii qabna jedhanii akkasitti waadaa galanii ispoonsera ta'uudhaaf tartiibaan amma irraa dhaammachuu dorgomuu eegalanii jiran jechuudha. Magaalaalee irraa haga kontinentoolee jiraniititti already iyyachaa jiran jechuudha. Suni maal sitti argisiisa akka qabsoon Oromoodhaa kun fira horee namoonni duraanii qabsoon Oromoo deemtu kanatti irratti iyyuu amantii hin qabne hedduun itti amananii namoota duraan spectators ta'anii alumaa waan tokko fagoo irraa xiinxaluu barbaadan. Adeemsuma qabsoo Oromoo kanarraallee warroota amantii hin qabne caalatti akka isaan amananii fi itti seenan godhee jira jechuudha. Kana fide dhiiga ijoollee Oromoo biyyaa jige, dhiiga ilmaan Oromoo biyyaa jige jechuudha. Kanaafuu nuti immoo biyya alaa kanatti qoodama ajjeefne jirra. Diviizhiina duraan diinni nu hawwisan ajjeefne jaarmayoonni adda addaa wal dhagaanii wal danda'anii akkasitti wajjin taa'uun milkii guddaadha. What is next ka jedhu ammoo mariileen eegalamte akka itti fuftu dhaammatanii jiran. Gargaarsi saba keenyaaf barbaachisu koreeleen tuni koree akkanumaan koree jedhamteetumaan teessu osoo hin taane actionable task force. Wanni Oromoo xiqqoo hanqina qabnu action waan tokko waan hojjennu action jijjiiruu dhabuudha. Ka amma goone koreen kun ammoo koree tested ta'an koree national legacy warroota adeemsa qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa qaban warroota ammaan durallee jaarmayaaleen Oromoon qabaachaa turan jaarmayaalee hadhaadhiyyaadhaa yookiin gargaarsaa jajjaboo ta'an warroota hoogganaa turan warroota sirna hamaa keessatti tested ta'an osoo isaan illeen harkatti hin didin guutummatti namoonni sabni achi kaayyate kaadhimate sun guutummatti fudhatamee isaanis immoo dirqama kana hin fudhanne jechuun sunis injifannoo tokko jechuudha. Koreen humanitaariyaanii fi koreen dippiloomaasiidhaa sanis jechuudha. Isaan kun eenyu yoo jettan isin keessa jiran hawaasa keenya keessa jiran boru arguudhaaf jiraattan namoota isinillee itti amantaniif itti boontan warroota kora san irratti argamaniif garuu tokko maqaan isaanis ibsamee jira. So kanaafuu kanumaaniin xumura what is next ka jedhu wanni kun itti fufaa ammallee immoo waan Atlaantaa irraa baratame hedduu ka arganne hojiitti jijjiirree koree tanas gabbifnee namoota beekumsa adda addaa dandeettii adda addaa qaban ka kanarratti hin hirmaatin immoo akka yeroo isaan illee dhufanii hirmaatan hunduma isaaniitiif balballi banaa ta'ee warroota qooda qabsoo Oromootiif kennuu barbaadan karaa beekumsaatiin, karaa ogummaatiin, karaa dandeettiitiin, karaa diinagdeetiin hundumtuu akka bakka godhatu ka jedhu so eegala gaariidhaa wixinee gaariidhaa an gara kiyyaan baay'ee irraa gammadee galee bakka fedhetti bara fedhetti yeroo wanni kun deemsifamutti irraa naaf waadaa gala. Tole ka baay'ee galatooma yaada bal'aa kaasnee marii gaariidha. Daawwattoonni kennas gaafilee warri qaban amma tokko gaafii qaban deebisuuf yaalle jedheen amanaa sagantaa keenyaarraa sumarratti xumurraa waan irratti hirmaattaniif isinis galatooma daawwattoonni sammammaatti waan nu daawwattaniif galatooma. Gulaalan kennas Faraan Abdul Salaam yeroo hunda nu duuba teettee waan kana qindeessitee kan uummata biraan geettu si'i atillee baay'ee galatoomii sagantaa keenyaarraa sumarratti xumurru nagaan nu tura. Hundumti keessan baay'ee galatooma ijji gaarii wal nu argitu.